ta'ummala abbaa Muhammad Qur'aana irraa nutti garsiisa kan jedhu irra ture nuti malee Maariyaam nuuf homaa miti. Maariyaam yoo nagaafattan si deebisuuf dhimma hin qabun kanaaf dhimma kiyyaa miti isheen kanuma dhagabaafatti abbaa Muhammadii barbaanne. Tole eshi gaafi deebi bareedaadha amma kun haati waaqaa dhimma isaatii miti. Haati waaqaa dhimma isaatii miti qoobas hayyee tole. Haati waaqaa dhimma isaatii miti erga taate achuma bira dabarreessatana jechuudha. Tayyib garana deebi nagar. Yaa dhimma kiyyaa miti. Yalla egaa deebi bareedaadha. Yaa haati waaqaa dhimma kennaa miti. Giddugala amantaa keenyaas miti. Ishees giddugalateeffanneen beennu. Waaqeffannu nuuf homaa miti akka haati Maariyaam haadha koo taate akka haati koo haadha koo taate Maariyaamis akkasuma sanuma malee nuuf giddugala kennaa miti. Isin garuu giddugalli keessan Muhammad waan ta'eef abbaa isaa haadha isaa Qur'aana keessan keessaa suuraa 114 irraa barbaanna. Yalla. Tayyib Maariyaam yoo dhimma kan kentaane akkamitti inni Yesuus dhalachuu maaliin beektaati? Maariyaam dhimma kan keetii miti Yesuus dhalachuu maaliin beektaa? Mata duree yaada kennaatiif gaafii kennaa mana Mubaarak Musammaatti yoo ka jijjiiramu taate akkuma kotta mana keetti waliin haasofna mata duree kana sheekii isinii deebisu jira Qur'aana an iddoo isaan beeku ustaazota kennatu deebisa jennaan dhufne mata duree nu jala jijjiiruu osoo hin ta'in Qur'aana keessa abbaan Muhammad maatii Muhammad eenyu jedhama. Isin rabbanna akkasiin jedhe ustaaz awwal gabaabumatti bar ati Maryam dhimma keenyaa miti jetteeti Maryam Yesuus dhalachuu maaliin beekta Maryam ergan beekne Maryam Yesuus dhalachuu maaliin beektaati dhimma keenyaa miti abbaa Muhammad beektanii nutti himuu dandeessu sheekh ani sittini marakkoon qabdu san ani isa san sitti bu'uura qabaachuu qabda awwal duraati waa gaafachuu bu'uura qabaachuu qabda amma kan nuti barbaannu mana Mubaarak Musammaa keessatti wanni nuti barbaannu mana Mubaarak Musammaa keessatti wanni isinirraa barachuu barbaannu abbaa Muhammad eenyudha haati Muhammad eenyudha Qur'aana keessa hayyee tamaam amma isa kana deebisuu hin danda'u jenne biruma haa kunnu ijoo hayyee tole Qur'aana maal keessa barbaaddeeti seenaa nabi abbaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Qur'aana keessa barbaadde Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka wangeelaati miti gabaabinaan Okay Mubaarak yoo dubbii taate dubbii baay'ee akka haasofnu nu beeyta. Nama barnoota jira bar kitaaba Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafatu siin eeyyamu qoy dhageeffadhu macaafa kiyya akka tarrabsitu siin eeyyamu in arrabsita yoo arrabsine garagalchite amantii kan kee arrabsita garagalchite waan itti amanattu balleessita maqaa xureessita waan an itti amanadhu maqaa xureessita taana yoo xureesse waan tokko hin jenne akka macaafaati miti Qur'aanni kitaaba seenaati miti jechuu jira duukaa buutu waan ofii keetti duukaa buututti dhoqqee dibda jechuudha so kabajaan dhufni mana kana maaf jennaanin isinirraa barachuu barbaanneeti gaafii tokko si gaafanne mana keenyatti gaafii kana mana kanatti deebiin jira ustaazota waamanna jennaan dhufne tole isinirraa baruu barbaanna jenna gaafin kenna takkeef takka giddugala amantaa keessanii kan amma sitti mee jira Qur'aanni kitaaba seenaati miti deebiin keessiif ta'ee jira naaf hin taane yookaan naaf ta'ee jedhi malee Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafaadhaatti miti maal jettan Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafaati miti Okay Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafaa miti so Qur'aanni amma awwalli Qaasim amma dubbii maal godhaa jira mata duritti jijjiiraa jira jechuudha garuu mati jijjiirta si wajjin jijjiirraa xabumati goolii mati qumaari mati taphatti si wajjin taphachuu hin dandeenye rakkoon qabaatiin yoo macaafa gaafin si deebi'eeti gaafin gaafatte Qur'aana keessa naa kenni jette Qur'aana keessa Qur'aanni kitaaba seenaati keessa maal akka ta'e waan akkana dhaggeeffadhe yeroo takka buutu maal akka ta'e nama kuma tokko 700 kanatti himna jechuudha sunis rakkoon yeroo takka dhaggeeffadhe itti dhiisi Ustaaz Awwal Qaasim itti dhiisi. Ayyee daqiiqaa kennii fi Mubaarak yeroo takka mi'a akkaan ibsuu fi daqiiqaa 5 kennii fi gaafatu waan isa keessa jiru. Eega sani daqiiqaa 5 naa kenni. Mubaarak. Abdoo carraa walii kennaa ta'e dubbatanii mee Ustaaz dubbadhu. Daqiiqaa 5 kennii fi haasa'uutii erga sani daqiiqaa 5 naa kenni. Ani hin barbaadu daqiiqaa 5 dhiisi daqiiqaa tokko haasa'uun barbaadu. Daqiiqaa tokko haasa'uun barbaadu. Gaafii si barbaadanii na jala naasanii kartolee akkam si godharre. Daqiiqaa 5 si haa kennanii haasa'uutii anatu si deebisa. No, guyyaa guutuu irra oolii yoo barbaadina wajjin guyyaa guutuu irra oolii siif deema, okay? Itti Ayyee amma daqiiqaa 5 si haa kenne daqiiqaa 5 kan kee xumuradhuuti
Achi boodan adatti dhiisa. Mubaarak itti fufu. Daqiiqaa shanii si daqiiqaa lamatti hin foofu. ምክንያቱም salphaa waan taateef na biratti waan ta'eef jechuudha. ስለዚህ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? የሙሐመድ ወላጅ አባት ማን ነው? የሙሐመድ ወላጅ አባትን እንድታሳየን ፈለኩት። ገባ በማበር በቃ طيب نገፈተሞ ነገፈቱ طيب ታዚህ ከሚጨራ ايوه عبدي دبات جدوراني አየ ኢላ አሞ ኡስታዝ ጋፊ አብዶን አማ ጋፈቴ ጅራ ዋንዴፍ ጫራ ባየ ዱበቹ ኢንፌዱ ከለቲ ዱማን ዴቢ ናኬና ጀቹ በርባዳ ዋንዴ ፊ rakkoon qabu abdu waan gaafachuu qabdu gabaabsi gaafadhuuti ustaazni moo sana booddee bal'isee deebiitti si fakkeenu guyyaa guutuullee yoo ta'e deebii gaa ragaa gaa nuuf hirkaa qabachaa jira ustaaznis waan ta'eef bakki quraanarraa barbaachisuuttis eessarra barbaachisuus nan deebisaa sirriidha immoo ragaa gaa of hirkaa qaba waan ta'eef acharraa siifa deebisanu gaaffii gaafachuu qabdu poointii sana duwwaa kaastanii feennaan ustaazni sana booddee deebii bal'aa turratti kennee jechuun barbaada. Gara daqiiqaa jaha dubbanne abdii kiyya. Maal kan jedhu gaafiin keenya bar daqiiqaa jadhiisi sekeendii jaan fudhatu. Abbaan Muhammad eenyudha quraana keessa? Quraana keessa qofaadha. Kan nu gaadhu abbaan Muhammad eenyudha? Haati Muhammad eenyudha? Fixadhe. Wanama yeroo fudhataari. Quraana keessa. Hayyee. Naaf kennitti dhageeffadha hayyee tole. Naaf kennitti dhageeffadha. Sadarkaa lamarratti qoodee sii deebise isa kana. Tokkoffaa Quraanni kitaaba seenaati miti akka macaafaati miti. Maaliif jennaan akka kitaaban nama boodaan barreeffame miti. Quraanni nabiyyi Muhammad irratti alayhi salaam dhufee macaafni isa kam? Ammas sila qaalichi fayyaa qabaasa. Dhageeffadhu kan tayyib gaafii kan kee fixadhuuti dhageeffadhu mee? Macaafni isa kam? Anatu sii deebisa anatu haasawanii haasawamee na dhageeffadhu. Macaafa qulqulluu jechuu keeti. Macaafa qulqulluu jedhamu jiru yeroo takka dhiifamu hojii. Jechuu keeti. Macaafni qulqulluu jedhamu jiru macaafni kamtu kabeen ta'eera 66 macaafni qulqulluu jedhamu jiru kiristaana bira qulqulluu wayitu jiru qulqulluun tokkoyyuu jiru yeroo takka macaafuma kamillee haa ta'u macaafa qulqulluudha seenaadha kan jechuutti macaafni qulqulluu jedhamu jiru kitaaba seenaa malee macaafni qulqulluu jedhamu kabeen ta'eera 66 ka ortodoksii 81 eetu kamtu qulqulluu kamtu xuraawaadha qulqulluu wanti jedhamu jiru yeroo takka na dhageeffadhu billaali. Macaafni qulqulluu anu kasi gaafanne abbaa Muhammadiiti atamoo macaafa qulqulluu arrabsutti jirtaa mire. Ani arrabsutti hin jiru na dhageeffadhu siin jedhe. Na dhageeffadhu. Garas darbina rakkoon qabu nuti ragaa wajji haasofna gara qura'aana keetti dhufee dhukkeen irraa sii kaasaa yoo isaan atillee maal goota yoo isaanii Mubaarak waan gootu gogaa kolfitu kana gogaa ba'uu jalqaba. Mubaarak waan gootu Mubaarak mee daqiiqaa kennii fi daqiiqaa inni gaafachuu barbaadu kudhanaa taatu lama taatu daqiiqaa takkaa miti sekendii jaa qofa. Haa dhageeffatu xiqqoosiidha. Anamma gaafiin si gaafanne abbaa Muhammad eenyudha qura'aana keessaa barbaanne obboleessi keenya Mubaarakii. Waca kan kee wajjin akkamii deebisan duuba ati wajja akkamii deebisan gara biroo qulqulliin jedhiniiti. Gara biroo qulqulliin jedhini iddoo waamamte qofa irratti qura'aana keessaa abbaa Muhammad. Mubaarak mana sirreessi xiqqoosiidha mana sirreessi nama dhaakkan namni dhageeffatu macaafa kiyya arrabsite taanaan. No, kitaaba qulqulluu aman arrabsite taanaan waan biraa dhiisaa eeyyen naa dhoggi wanni naa gootu Mubaarak kiyya wanni naa gootu gaafii nuti gaafan abbaa Muhammad irra jirra macaafa kiyya dhufee yoo arrabse kitaaba ofii arrabsaa Allah ofii arrabsaa amantii ofii arrabsa yoo san immoo isin dhukkubuu danda'a nurraa dhorgiti gaafii isa gaafanne kallattiidhaan sekendii jaa qofaa gaafate abbaa Muhammad eenyu kalaas kanadha. Hayyee أبان نبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم جدم عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم جدم قالتهم سورة كم الرجل سورة جتشو كتابنا كتاب سيناتي من سنجري سورة الرجل كن مالف جناني مالف جنان سيرتنا لقيفت كتاب القرآن نبي محمد أكرر دلته أكسي دلته أشدو يسدو إنجلو كتاب أكسي تيمي القرآن القرآن أكما جاء فاتي متي سنجلو دور مسيم ما جاء فاتي سودا يتنجلته يروتك بالله بك إيشي مبارك مالي في سيرا مالي في نانغون سما في سيرا تندبين مبارك غرا بيرو يدميني ما جاء بيرو نكر يوم تكي أنا بيوم القرآن مقات يوم محمد مقات يوم من تاكي مقات سيرا تندبين مبارك بالله عليك سيرا تندبين أفيقا مطني في أغلو ماتنا كيف تشودي كما قبضان جلقين غافيقا مطني
Mubaarak dhugaadha deebii dirqama qabnaan dhageeffachuun dirqama keenya callisnee dhageeffanne garuu gara kitaaba biroo dhaqanii eeguun kitaaba biroo arrabsuun hin jiru. Kanaafuu deebiinis nu deebee jira. Deebiin nu deebiillee maalidha? Bakka kitaaba irra hin jiru suuraa kamirra hin jiru. Akkanumaan amannee akkanumaan duukaa deemne galatoomii awwaloo fi. Abdoo wallaala keessaa gadu balittee jirtaati. Mee yeroo takka dhageeffadhu namni waa beekun dhageeffata hin sodaatu. Amma waan ati alba'aa jirtuuf si beeka beekte macaafa keessa akka hin seenne yoo seene salphadha jechuudhaan. Museen du'e jedhee macaafa dubbatu ati bar Musee barreessettee deemtaa bar. Akkas beektaa nama du'etu kitaaba naa barreessettee waan amantuuf saba saniif jecha isa kana tuqaa beektaa fi muddamu jirta akka malee. Hin muddamimme nu biratti namni du'eetiin kitaaba barreessu nu biratti. Abbaan Muhammad dalate du'a kan jiru kitaabni akkasiidha nu bira. Okay, Quraanni Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala akkasii kitaaba qajeelfamaati. Dabalataan macaafa Musee keessatti Museen du'ee erga sanii akkanatti awwaalame isaa boo'anii akkana ta'anii kan jedhe macaafa. Erga sanii kitaaba akkana jedhu kana ammoo Museetu barreessee jettee ati amantaati. Isa kana sii deebi'a. Quraanni ammoo giddugala amantaa koomiti. Musee jiddu gala amantaa koomiti. Eega Museen amantaa kan keessaadhe maal godhu macaafa guutuu baatee deemtare. Muhammad abbaan isaa gara sii deebi'ame. Quraana Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala fudhatte Quraanni Nabi Muhammad akkana dhalatee akkasitti du'ee haati manaa isaa akkanaadha akka akkana hin jiru Quraana keessa. Maaltu jira malee nuti muslimtoonni Quraana qofatti miti kan amannu. Jecha Nabiyyi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam ni amanna. Waan warri isaan beekan dubbatanitti ni amanna. Akkana jechuun waan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam dubbatanitti ni amanna jechuudha. Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wasalam anamnu Abdul Muttalib. Akaakayyuun isaanii ani ilma Abdul Muttalib jedha zarii isaarraa dhufee jiran. Dabalataan ammas ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Ibrahim zarii Ismaa'il keessa akka isaan filatti Sahih Bukhaarii keessatti Nabi Rabbii sallallahu alayhi wasallam dubbatanii jiran. Ammas ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waggaa dubbatu laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum. Ergamaan isin irraa tahe ka isin beektan isinitti dhufee jira jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Akkas jennaan nam tokko kamar been jiru. Ati waan akkanaa kana fakkeenyaaf amma abbaan ebaluudhaa wangeela irra naa kennu maalidha kun? Akkana waan akkasii naa kennu kana sadarkaa namaatittu namni yaaduu hin danda'u. Maaliif Qur'aanni dhaloota Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wasalam haa ta'u du'a isaaniidha haa ta'u akkasuma akka macaafaati misiin jedhu durum. Macaafa keessatti Museetu barreesse jedha Museen du'ee jedha. Ka du'e jedhee nutti himu kama inni barreessisani. Jechuun anatu macaafa barreessaa erga sani ani du'ee jira jedhee isinii gabaasa jechuudha. Kitaaba akkana kan harka qabattee deemteeti akka nama mooraalii qabu natti haasofta. Kitaaba kana qabattee deemtee Musee barreessette nama du'eetu naa barreessette kitaaba ta'e. Isa kanas kitaaba akkana kana gatiiti yaa abdoo. Kitaaba akkana kana gatiiti. Waan kana kan jedhee. Walii galatti anaa kulle haan. Isa kana mee kitaabaan sii deebisaanii kitaabatti sii garsiisee. Injiru nu amma wantaan dubbadee kana siif deebisa okay. Abbaan Muhammadi jetteetta dhis nuuf jetteetta. Abbaan Muhammadi Qur'aana keessa hin barreeffamnes hin jiru akkanumaa waan warri isaanii jedhan amanne malee Qur'aana keessa hin jiru. Wanni nuti irraa quba qabnu hin jiru. Takkaa wanni nuti fakkeenyaaf aslaali yeroo takka inni biroo ammoo Sayyaa Muslim gurbaamee yeroo takka dhageeffadhe waa. Sayyaa Muslim kuma lamaa fi dhibba lamaa fi 76 irratti Nabi Rabbiidha alayhi salatu wasalam akkana jedhan. Hin fudhadhu? Hin fudhadhu. Maaf hin fudhanne? Galatoom. Qur'aanni deebii hundumaa deebisuu hin danda'u. Maal Qur'aanni karaa biraatiin dhufe? Qoy awwal wanna Mubaarak naaf obsi. Maaf hin fudhanne hadiisa? Galatoom hin fudhadhu. Hadiisni waan namoonni odeessan jettee atumti yoo dura waan natti himteef oduu namoota waan Qur'aanni fudhatta hadiisa fudhattu. Jecha Nabi Muhammad Qur'aanni karaa biraatiin dhufe? Qur'aanni ammoo jecha Rabbi irraa bu'e jettee amantaa. Lakki ani hundinuu Rabbi biraa itti bu'e jedheetiin amana. Nama abbaan qabne nama waan beennetti ergate. Hadiisa maan fudhanne siin jedhe. Qabnetti ergata. Abdoo dafinaa deebisi hadiisa maan fudhanne siin jedhe. Qur'aana kan keessatti Qur'aana kan hadiisa maan fudhanne siin jedhe Abdoo naa deebisi. Hin fudhadhu. Oduu nama maaf hin fudhanne siin jedhe. Maaf hin fudhanne. Yesaw waree sila hone. Yesaw zagaba sila hone. Qur'aanoo maal jettee taman Qur'aan jecha Rabbi jettee tamantaa. Isintu jedha isintu akka jedhee amana waan kanas ani hundi isaatu Rabbi biraa dhufee jedha. Ani hundi isaatu Rabbi biraa dhufee jedha. Hadi ragaa sii kenna. Hadiisni illee Rabbi biraa dhufee jennaan. Rabbi biraa dhufee jennaan. Galatooma naa qabadhaa iddoo tana rikerdina hadiisni illee Rabbi biraa dhufee. Rabbi biraa dhufee jennaan. Kulukuku.
Akalokko si godemi dhugaa qabda wallahi akalokko si godhe akka walaalee yidi zila akka walata yesu zila fatam ustaazota duro gasti ke nabira dhuftanii hadisi hadisa man fudhanne sin jedhe bar qur'aana ni fudhanne awwali akka beektu bar waan tokko beektu ne sin jedhu kana bar ayya amma ragaa si kenna amma qur'aanni suuraan 114 qur'aanni suuraan 114 abbaa muhammadi maqaa isaa beekamu beeku Ero takka koy ka Qur'ana kana yum beektu si barsiisu barbaachisa hadisa okay hadisa si barsiisu barbaachisa qulqulluun immoo oduu jette gara macaafa qulqulluutti darbite isaafillee xiqqoo deebii kinini si kennuun barbaachisaadha Qur'aani deebii waytu kennuun dandeessu akka deebiin qabne tu yuni beekta akka deebiin qabne beekta faqala in hadha illa sihrun yu'sar oduu inde sihriir namoota irraa ka waraabame atuu hima qabdaati Intutuqini yoo tutuqe waan baay'ee abdo naabase hadis naabase abdo bakka kazeru san bas si baasu na rakkoo qabaare basi natti mul'is bakka kazede san naabase sihriidha kan jedhe san basi dafi ndegemti kan kee wallaalte obboleessa kee dafi basi sin jedhe ragaa malee naasayin sirriitti si baasa awwaan ragaan qabne dubbadhu ana mo ragaa baasa haasa'u jira kuno hadisni jecha akka quraanaadha akka ta'e kuno si baaseetiin jira وانا كيس جرا امام احمد كيس افر باسي عبدو باسي عبدو اجلنا وريسا منتون باسي سينجري وي وجين كوي سي باسا جرا باسي دفيتي وجين مالي نساك قدرت وجات ارتمالي ده باسي دفيتي يلا ماشي يس ما تجرا Dafi basi nyere ragaa qabnaa zeeta edha sa irraa gujirtamo basi quraana akkasi basi dubbat yen ayya dees eyyoon imma dubbisin taatu maal sagalee ol qabee iyyee dubbateedhaam Yesuus Kiristoos yoo iyyinellee dhugaa qabnaa finyina meenam tokko na dubbisa dubbisuu fi kakkeetti maal ijji si keessa jirtumu koy abbo dhaggeeffadhaamee koy akkana si dubbisi jalqaba rakaasi dubbisi maali akkana murtee duwanda gootasa nama biroo irraa waraabame qofadha jedhamu jedhu dura si akkana si bakka dho'isaa jirtu sana akkana si dhossaa jirtu akkana si maali birraa murtasaa argutti hin jirru jalqaba rakaasiti mubaara guddis meeroo takka mubaara guddisiin yoo ijjiin gartuu natti bakka eeywa laa isa guddis irraa mureetii wanta badhaasa eeywa isa guddise isuma guddise eeywa akkana qabee achi madditti hin dabsiniiti maal taate nagaa qabdaati ila kunoo asin isiin akkana qabi jalqaba irraa akka mul'atuuf akka ummataaf mul'atuuf sirri dubbata kunoo ila irra qabeera gurbaa maal taate sadakaa qabda ijji kan keen gartumo nuudhaan akkutti hin jirru akkana qabe achi siisimu baala afaan oromoo isaa harka bitaatti nuti jechaa jiru. Afaan oromoo barbaade. Afaan oromoo isaa jechaa eeyya. Afaan oromoodha afaan oromoodha. Barbaadan jedhu arabiin naangaluun jetture kan kun afaan oromoo. Eeywa dubbis afaan oromoodha san dubbis. Ni jedhe qur'aanni kun falfala nama biroo irraa waraabame qofa. What do you want to say? Ni jedhee seeraami. Echi itti fufi dubbis. Bakka dubbisin dubbisu. Dubbisi itti fufiiti. Dubbisu. Maaf hin dubbifne. Ni jedhe qur'aanni kun falfala nama biroo irraa waraabame qofaa si dubbise dubbisu ni jedhe namticha wayti jedha erga sani itti fufi dubbis. Qur'aanni silazii qur'aanni jecha namicha wayti. Amma akka kijibde anas si garsiisa eegaati itti fuftee dubbisu didde anas si garsiisa eegadhu tole. Tama. Qur'aanni jecha namicha wayti. In kijibaadha maaliif siin jennaani dubbisu hogguu siin jedha namni gabbu'ee dubbisu da salfataasa. Lakki. Gabbu'ii dubbisiin jennaan maaliif gabbuutee dubbisu salfata. Lola arraba dhiisi anis baay'ee si arrabsa waan ta'eef dhiisi arraba xiqqoo ni nu goone waan ta'eef jechuudha. Silazii. Naani sobuu jirta ani kijibu jirta. Abbaa Muhammad. Silazii Abbaa Muhammad jirta akka malee kijibde. Abbaa Muhammad quraana keessa hin jiru haati Muhammad quraana eessaa fuudhee ergate qoy Allahu Muhammadii kana. Ka'eetu yaagaye. Anatu siif godhaa qoy yeroo takka. Silazii quraana keessa abadan argachuu hin dandeettan. Warri jala kana jirtan sirriitti qabadha. Abbaa Muhammadiin beeku quraanni. Wannaan kiyya sirriitti isin mul'ata yaa jamaa. Yeroo takka
akka kijibde sana ammoo uummata agarsiisuudhaaf beektee ijoollee xixiqqoo ufumaa keessanii waan beektanii ufiiti ijoollee xixiqqoo illee namaaf ta'ee gurguddaa ta'ee har'aas namaaf ta'e wallahi in kijibdoota subhanallah mee sirriitti ilaalame yaa jamaa ni jedhee seera dhageeffadhu sheekii baala arraba dhiis Oromoon nama arrabsuun beektu akkamii amma dhageeffadhu mee sirriitti akka kijibde sitti garsiisa akka kijibde sitti garsiisa arraba dhiisii akka kijibde sitti garsiisa abdoo dhageeffadhu sirriitti dhageeffadhu kun faqaala in haazaa illaa sihru dhageeffadhu ni jedhe qur'aanni kun falfala nama biraa irraa waraabame jedhe namtichi kun erga sani oo namichi silazii qur'aanni jecha namicha saniiti Mubaarak mana kabachiisi gaafate Mubaarak xiqqoo sidhaa mana kabachiise isin kabajeetanii callisee dhaggeeffataa jira yoo seeraan wal dhaggeeffachuu hin danda'amu ta'e kun rakkisaadha. Ragaa taada arrabsuu dhiisdhoogika ustaazii jetteeti waamtu yoo kanu arrabsu taate mana kan kee keessatti baalagee walitti qabdee sirrii dhufaadhe Mubaarak zim jedhi ati balaachoo cal akkas achi booda maal jedhame waan namtichi kun irraa muudhe dubbiseennaa waan hindi deessadii fi isinii dubbisuudhaaf kun jecha nama malee hin taanee jedha asitti dhaabbatama kun jecha namaa malee hin taanee jedhe namtichi kun jennaan rabbiin maal jedhee itti dhaadate bakki inni duduutu salphatiisa kana saqar isa seensuuf hin jiraa jedhe rabbiin namticha kana jedhe kana dhukkee irraa kaasuuf hin jiraa jedhe kakka kan keetii kan argite kakka kan keetii kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dhaadate ibidda jahannam keessa gallichisiisaa jedhe kama kan keetii kana sii galte kanaaf hin kijibdee siin jedhe irratti hin qabini Mubaarak hin kijibdee waan siin jedhe bisa kana qur'aana keessatti rabbiin namticha kana jedhe kana ani ibidda jahannam keessa seensuuf hin jiraa jedhe dubbata isa kana irraa kutteetiin duuba jalqaba dubbisee biraa teessa ayyeem rabbiitu jedhe hin jedhu kaa adubbifatanu obsaan eeggadhu. An obsaan nan eeggadha garuu rabbiitu jedhe jedhaa dhukkee irraa kaasa jedhee ka jedhaa jiru awwaltu jedhe malee qura'aan hin jenne maasalaqa kun fi maal jedha kun maasalaqa kun jedhu gurbaa qura'aan hin beeku bar gurbaan kun maasalaqa kun jedhu barasitti maaliif guutuu isaa waliin dubbisne silaa ta'e Abdoo dhiifamaa wajjin Abdoonis erga dubbisi jedhame itti amanta taanaan jecha qabattee ragaa qabattee yaadde sana qoye bolis abdii qoye taragagge qoye ati daa'imaa qoye taragagge ati daa'imaa qoye keekiin guddaanu dhufee dargaggeessa gara ga'uula argusoo argitu ati daa'imaa qoye jettaasa hayyee dubbisaati akka hundattuu yuume ስለዚህ አባ ሙሐመድ እንጅሩ ቆፋ አመጀለ ነው ሙር dubbisi ufii kan keeti abdoo dubbisi ufii kan keeti baniiti dubbisi bakka yetti kan Abba Muhammad Qur'aana keessa ni jiramo hin jiru tan amma jala nuumuriitiin nutti nama kuma afurtii dhaggeessa dhaggeeffataa jiru Qur'aana keessa Abba Muhammad Qur'aanni arjula qabannaa jettee dubbanfaan nama irraa waraabame jettee gafi dubbis Abba Muhammad Qur'aana keessa haati Muhammadis Qur'aana keessa ni jirti moo jirtu mata dureen qabannee gara mana kanaa keessa kana namticha kana dubbisee dhiitii mee itti haasebe afaan inni beekuun dubbisee isitu fidee dubbisi yadin Qur'aan wabbakuma sana dubbisu ate diidame jaha awwale musamma beeka Mubaarak musamma beeka Abba Muhammad dubbisi abdo isa guddisani ya jamaa Aisheeki isin deebisa jenne kanaafu amman kon jechu jirru Abbaan Muhammad Qur'aana keessa ijiramo dubbise sa usli sakar ka jiru san dubbisi in dubbisi abdo Mubaarak namsin jiramo jiru Mubaarak namsin Abbaan Muhammad Qur'aana keessa jiru nama abbaan isaan beekamne gurba rabbii ka keeti je Mubaarak naamsin Mubaarak absin Mubaarak bani olbani Mubaarak siin jedhe bakka san Museen abbaa qaba bakka Qur'aana arrabsiisan falfala Qur'aanni falfala jettee dubbatte bani bakka san raajoon qabu abbaa qaba Muhammad amma Qur'aana keessatti abbaan qaba keessa asirreessinu cal jedhaa tokko cal jennee nama guddaa tastaa jira mee cal jedha abdoon nama guddaa isin nama guddaa manni jiru mana nama guddaa kan dhaggeeffatu nama guddaa tole elaame abdoon gaaffii gaafate Qur'aana keessatti Qur'aanni kun jecha sihiriiti jedhe jecha sihiriini jedhe sana ibsaati akka sihiriin taane itti hima sirris hin ta'u hin gaafan gaaffiin kenna cin turre no ufii keetii sirreeffachuu jirta ofii keetii no guddaadhu galatoon guddaadhu ufii keetii sirreeffachaa jirtan qooyna dhageeffadhu nuti gaaffiin kenna farahaan dhageeffadhu jecha sihiriiti farahaan dhagee bakka anaaf si waliin dubbanna kootu anaaf si waliin dubbanna amma sirriitti waliin dubbanna aniif siyyuu kijiba ta'uu isaa bagabarree anaatu dubbata waa'ee nabi Muhammadiin gaafadhu cal jedhi cufadhu okay dhageeffadhu farahaan dhageeffadham mana awwalee keessatti abbaa Muhammad barbaaddanne hin dhabne
Mubaarakin dhufe. Seenaa keessaa nutti hime ebaluu jedhee nutti hime. Taankii yoo jenne nuti kan barbaannu Qur'aana suuraa 114 keessa abbaa Muhammad nu agarsiisi jennaan sheekoleen isinitti garsiifti koottaa jedhe. Yalla mana innu mana Mubaarak haa ta'u jennee dhufne. Mana keessa kunoo ol gallee teenne. Awwal jalqalu osseene nama barbaadamaa nu keessaa jechuun nama deebii nu deebisu. Ayyee Qur'aana keessaa maatii Muhammad Qur'aana nutti himuu danda'a jennaan hin jiruu nuun jedhe. Ati kana irratti walii galtaa? Nan deebisaa maayikii kee cufadhu taa'e. Akkana jalan dubbatu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Egaa wanni jarri gaafataa jiran seenaa nama dhuunfaa tokkooti kan gaafataa jirani. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kan inni fide nama dhuunfaa tokkoof qofa Nabi Muhammadin ol guddisuudhaaf Nabi Muhammad sanyii ekeleeti Nabi Muhammad akkasi jedhee Nabi Muhammadin ofoo hin taane kan inni dhufe seenaan Qur'aanni kan inni dhufeefi meenuu jireenya ilma namaa kan addunyaa kana irratti argamu addaamirraa kaasee amma dhuma ilma namaatti waan ittiin jiraatanii fi waan ittiin jannata galan qofa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti nutti himuu dhufe malee seenaa Nabi Muhammadin odeessuudhaaf miti Qur'aanni kan dhufe. Nabi Muhammad akkas ta'e asiin bee achiin beedhee wanti dubbachuudhaaf dhufe hin jiru. Maaliif dhufe rennaan seenaa Nabi Muhammad osoo hin taanes Nabi Muhammad eenyu akka ta'e qofa nutti hime. Nabi Muhammad jechuun Muhammadun Rasulullah jedhee boqonnaa 48ffaa keessatti Muhammad ergamaa Allahti. Ergama Allah ta'uusaa erga jala nu murete seenaa Nabi Muhammad karaa fedhe dhufe eessaallee yoo dhufe Nabi Muhammadin asii dhalate achiin dhalate seenaa nam tokko haasa'u dhufne. Seenaa Nabi Muhammadin kan dubbatu hadiisa irratti akkasuma seenaa baawoloo nam tokkooti jechuudha. Kanaafuu seenaa Nabi Muhammadin kan dubbatu kan argattu deemti siiraa irratti argatta, kanatti argattu hadiisa irratti argatta, Qur'aan immoo nama dhuunfaa tokkoof hin dhufne. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa kanaaf akka ittiin jiraanne akka itti irratti duunuuf maal akka hojjenne maal irratti akka duunu seenaa ilma namaa hundumaa asirratti waan baratee waan godhe inni gara Rabbiitti deemuuf malee seenaa Nabi Muhammad qofa nutti himee hin deemu. Seenaa nama tokkummaa qofa kan nutti himee deemu macaafa qulqulluu hundi kan dhufan seenaa Yesuus Kiristoosiin haasa'uudhaaf asirraa kanatti achii bee asii dhufee qofaaf kan dhufani malee. Keerraa dubbadhu si dhaggeeffachuu jirra. Hello. No. Macaafa dhatti taara dhiisi. Daqiiqaa tokko naa kennu. Kitaabuma hanke keessa. Waa'ee Muhammad itti fuuf. Lusolaa jara itti fuuf. Intumurre hin jarjarin. Sanifu seenaa nam tokko qofarra dhaabbatee asii dhalate achii dhufe kan dubbatu jalqaba amma dhumaatti nam tokko qofarratti kan haasa'u macaafa qulqulluu malee keenyaa miti. Mee nuti Qur'aana keessatti seenaa nam tokko haasa'uudhaaf hin dhufne jenne erga nuti akkasiin jenneeti. Ati immoo Paawulos namicha kitaaba 14 barreesse mee abbaayinsaa fi immaayinsaa eenyu nutti agarsiisi. Macaafa inni si barreesse irratti hundooftee Yesuus Kiristoos waaqa jetta waan ta'eef nuti egaa seenaa nam tokko haasa'uu dhufne jenne keessan immoo seenaa nam tokko irratti haasa'a mee Paawulos abbaan isaa fi isaa eenyaa sanyii isaa akka ta'e nutti agarsiisime galatoome. Kosii deebi'eera. Galatoome. Wanni nuti barbaanne dhibbatti arganne dhibba keessaa dhibba. Giddugala amantii keessanii kan ta'e Muhammad abbaan isaa akkam beekame. Giddugala amantaa keessanii kan ta'e Muhammad haati isaa Qur'aana keessatti akka hin barreeffamne eessa keessaa waamee akka isa ergate Allahun akka hin barreeffamne raajota kamuu Rabbiin bara kakuu durii abbaa isaa maatii isaa maqaa dha'ee dubbate kan keessan kan Islaamaa Nabiyyul Islaam Muhammad abbaan isaa haati isaa sanyiin isaa Qur'aana keessatti maqaan isaa akka hin dhaamne beekne isinirraa qulqulleeffannee irra adda baafanne lammaffaa isin hin gaafannu gaafii kan maaliif jennaanini na carras na ficcisiisa maaliif jennaanini Qur'aanni kitaaba nabiyyii abbaan isaa hin beekamne irratti buufame jettanii amanachuu keessan arganne galato nuti xumurannee jirra. Ayyee waan dubbatti irratti gaaffii si gaafadha. Keessanii abbaan Nabi Muhammadii fi Nabi Muhammadiin barreeffamne jette mee macaafa keessatti Waaqayyo seenaa abbaa isaanii akaakayyuu isaanii dubbatee Waaqayyo macaafa irratti buusedhaan jette ragaa naa kennime. Musee abbaa isaa akaakayyuu isaa Waaqayyo bakka itti dubbatee Qur'aana irratti buuse natti agarsiisi. Dafi. Musee Qur'aana irratti hin buufne. Macaafuma Tooraatii yookaan macaafuma Musee Waaqayyo kakuuma moofaa Musee bakka itti dubbate fidi natti agarsiisi. Abbaa isaa haadha isaa akaakayyuu
Musee Qur'aana irratti mbuuf Musee Takuma moofaa Qur'aana dhiisi suuraa. Majammara simanya xayyike hinyaadde. Sun yamina simanya rakkoo tokko hin jiru. Dhageeffadhu ka. Simiti ijoollee Musee laay andanya Qur'aan alwarradaw. Macaafa keessatti Waaqayyo seenaa abbaa. Musee na Qur'aan ligganaanyum aygabbaan bacarra. Musaa fi Qur'aan waliin gabu. Kanaafu Museen Carraanaa kenni gaaffii gaafachuun jate. seera Gaaffii gaafadhuuf carraanaa kenni. obboleessa dhageeffadhu. Amma shannafuuf yaaliin godhin. Gaaffii si gaafadhu qofa naa Goolii galteenis bakka si gadi. Inta dura Ela dura. sodaatti akka hin baane sitti meera. Lakki lakki waan biroo dhiisi baay'ee harsaa soofte waan ta'eef. Abbaa isaa akaakayyuusaa seenaasaa dubbatee Balaachoo macaafa irratti dhagaye. buusan agarsiisa. Balaachoo lakki rabbashini. Dhagsi dhageeffadheera. Balaachoo maqaa abbaa kootittiin hin boonasi. Gaaffii si Kanaafuu gaafadhu. dhageeffadhu kana. Personal attack dhiisiti. Silazzi dhageeffadhu kana. Meerre Dhiisi kaala mataadha. Nabiyyoota Ooyi. duraa irratti macaafa buuseera maqaa Nan abbootii dubbachaa jira jette, dhiisi. deebii. Dhiisika. Dhiisika. Baahiluu dhiisi. Baahiluu dhageeffadhu. Qur'aana keessatti abbaan Muhammad haati Gaaffii kun adeemsi kan Muhammad. Quraana xumurree bar. Awwa dhageeka. Kan I Quraana don't stop xumurree us. abdoo hin Please. baqatiin. Nun jeeqin obbolees. Wannati jette. Baahiluu qoy baahiluu wajjini baahiluu dhiisi maal taate. Lakki farahan lakki. Qur'aana keessatti abbaan Muhammad Qur'aana keessatti haati Muhammad eenyuun akka ta'an maqaan dhoofne. Garuu Qur'aanni maqaa Mariyaamaa ni dhaye. Garuu Qur'aanni maqaa nabiyyoota kaawwanii ni dhaye. Maqaa namoota hedduu dhaye. Ibrahim ilma Azaar jedhe. Look. Zakariyaan Yahyaan ilma Zakariyaa jedhee maqaa isaa dhaye. Qur'aanni garuu indoom Maryam immoo Maryam isheen mantun iyyuu intala Imraan jedhee maqaa dhaye. Garuu Qur'aanni Muhammadiin abbaadha maqaa dha'uu dhabe. Qur'aana keessaa dhabuu kennatti baay'ee gaddine. Gooftaan isin haa eebbisu galatooma. Gaafii gaafanneefi Mubaarak Musammaas yoo ta'e Qur'aana keessa abbaan Muhammadiin jiraan sheekoleen sii deebisti. Sheekoleen keenya deebii deebisu deebii qabu isaanii isaan deebii ni kennu jedhee waamanii Qur'aana keessaa isaan deebii sheekoleen tante deebii. Siin deebisana dhaggeeffadhu caal jedhite. Please hin baqatiin dhaggeeffadhaa joo baqatee jennaan maal baqannaa miti qoy miyuutiin irratti hin qabina. Muhammad abbaa kan hin qabne Muhammad Gurbaan gurra qabu isaa. Mee abdoo jidduudhaan dhaggeeffadhu haasawtee wagguu geessite gurbaan maa kana muddama isaa. Wayi dhagaye. Wocinaa qoya. Wal jala dhiiraadha. dhaggeeffadhu dubbattee taadara. Dhaggeeffadhu taa'ee haasoytee geessite dhaggeeffadhu sirriitti akka waa beeku taasise. Nama haadha abbaan qabne ijoolleen Muhammad Adaraa warra si fidee dhaggeeffadhu taraa kooti. Please abdoo taraa kooti. karaa kiyyaa barna haasoo sinaati. Dubbattee xumurtee bar yeloo laman sii dhiise bar hin dubbatte ammas nabi Muhammad Lakki na ana haasofsite. waan baay'ee haasoftee mi'aa dubbadhu carraanaa kennu. Adara. Muhammad abbaa mana haadha manaa qabaachuu isaa iyyuu Quraana keessatti maqaan dhoofne. Ijoolleen Muhammad Quraana keessa hin jirani. Abbaan Muhammad Quraana keessa hin jiru. Haati Muhammad Quraana keessa hin jiru. Kuni qaanyii guddaadha. Qaanyii guddaadha. Ustaz Farhaan. Galatooma. Carraanaa kennu. Wallaggeeffatoonni hin jiru wallaggeeffatamaan jiru waan ta'eef kun kirkirii biraati malee kirkirii biraati malee. Mee waan gootu Mubaarak waan gootu akka yaada wayii kennadha yaada wayii kennachuu qofaa Ustaz Farhaan. No abdo hin ta'u abdo hin dubbattee baata shi amma Waan naan jechuu barbaade Ustaz Farhaan osoo innillee jechuudha akka hundattuu isin hundi keessan. Mee Mubaarak durallee siin jedheetiin ture. Mubaarak durallee siin jedheetiin ture. Qaallichi muddamee akkanatti waa haasa'u jira. Mee waan gootu daqiiqaa 5 kennime. Abdoon haa xumuratu waan garaa qabu guutuu isaa gadaa xumuruuti. Daqiiqaa 5 kenni duratti illee si kadhachaa ture. Daqiiqaa 5 kenniif qabiif daqiiqaa akkuma nama kaawwanii qabdu mubaala mul'isi mubaala lammaffaa yoo harkaa qabaatte mubaala lammaffaa irratti qabiiti daqiiqaa 5 haa xumuratu. Waan haasawee geeffatu haa geeffatu. Waan barbaade erga san Ustaz Farhaaniif kenni. Malee akka kanatti amma duratti illee akkas jechaanii ture yani. Sababni isaadha inni ni wacaa wamaa'uma jedhaa eegasanii ammoo asii wanna jedhee deemaa ijoolleen ammoo akka nama jaarsummaa jiru. wanna jedhaa mee akkas godhu Oyi bakka haal. 38 wajjin jira eegalime abdoo eegali. Isaaf kennite ayyee shammas. Dubbatanii deemuun hin jiru. Mana keenya waan ta'eef Ustaz Farhaan daqiiqaa 5 dubbadhu 43 warra akaan hojjetu nuti. Galatooma. Nuti qabadhaati warri kaan daqiiqaa 5 dubbattee immoo deemuun hin jiru immoo ragaadhaan dubbatamaa deemama yalla.
Galatoma. Waa'ee Muhammad irratti dubbataa jirra. Qur'aana keessa suuraa Baqraa irraa hanga suuraa Faatiyaatti abbaan Muhammad naa qabadhaa jala kana dhaloota keenya naa qabadhaa abbaan Muhammad hin jiru. Haati Muhammad hin jirtu. Indoom haati manaa Muhammad eenyu akka taatellee hin beekamu. Ijoollee dhalchamuun dhalchinellee hin beekamu. Nama sanyii qabu sanyii hin qabne yoo hin beekamu. Kuni eenyummaa isaati. Nama eenyummaa isaan beekne duukaa bu'aa jira. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhaa jirani. Haa ta'u malee kan isaan duukaa bu'aa jiran kun nama eenyummaan isaan beekamne duukaa bu'aa jiraachuu isaanii jala nuu muramuutu irra jira. Inni biroo Muhammaditti eenyutu dhufe? Eenyutu isa ergate? Ani Allahun Qur'aana keessatti sin ergadheera jedhee jira. Fakkeenyaaf suuraa Alaqii suuraa 96 lakkoofsa tokkorraa kaaftanii iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq iqra' rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam jedhee Qur'aan ila akhir al-aya yeroo dubbistanitti eenyutu Muhammaditti dhufe gaafa sana dubbisi maqaa rabbii si uumeetiin kan jedhe qaamni Muhammaditti dhufeyyuu hin beekamu Qur'aana keessatti amma jarri kun garam fiiga gara hadiisaa dhaqa. Hadiisni oduu namaati. Namatu Allaha isaanii gaggeessa malee Allahan namoota gaggeessuu hin danda'u akka Islaamummaatti yoo gara faaktii yookaan dhugaatti deemne. Muhammad illee hin gaafanne dubbii kana. Eenyudhaati iqraa kan dubbisi kannaan jettu kun eenyudhaati jedhellee hin gaafanne Muhammad illee. Kanaafuu Jibriiltu itti dhufe nuun je'a malee Jibriiliif Muhammad waliin beekani. Allahaaf Jibriilinu takkaa Qur'aana keessatti wal haasofsisan hin beekan. Suuraa kam keessa jarri kun nuu kennuu hin danda'ani. Jibriilii fi Allahan, Allahaa fi Muhammad, Jibriilii fi Muhammad waliin beekan. Silazzi Muhammad na ergateera hin jenne. Tokko. Jibriilis Allahan gara keetti na erge hin jenne. Musliimootatu Allahan Jibriiliin gara Muhammaditti erge jedhaa jiran malee. Qaamaan qaama gomaa waliin dubbanne. Silazzi itti dhiisaa waan qaama isaa hin beekne qaama isaa hin beekne Rasulullah jettanii duukaan bu'ina itti dhiisaan kun gorsa kenna. Daqiiqaan shammaan naaf godha eebbifama. Naayyamaan an dubbadha. Itti fufaa Ustaaz Farhaan. Daqiiqaa shanii. Waa daqiiqaa isin qabu yoo barbaadan daqiiqaa akka wanna jedhuuf jecha. Waa daqiiqaa isin qaba daqiiqaa. Bismillah. Yoo isin mul'ate. Jawwaala nama faana eessa jira? Ayyee itti fufaa khalaas daqiiqaa 43 irra jira. Aga daqiiqaa 48 dha. Ayyee rakkoon hin jiru. Egaa gaaffiin Abdoon gaafate maalinni gaaffii Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eenyummaa isaa kan hin beekamne kan dhufee Quraana isiniif kennee jedhe. Inni jalqabaa Quraana kan nuu kenne Nabi Muhammad osoo hin taane Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana kana Nabi Muhammadiif buuse. Nabi Muhammadin nama eenyummaan isaa wallaalameedhaa miti. Nabi Muhammadin nama abbaa fi haadha hin qabneef nama namni shakkuudhaa miti. Nama shakkuudha kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee Yesuusiinis waa'ee Maariyaamiinis warra kaanis kan dubbate waan shakkamaniif nama shakkamedha kun ati eenyu namni jedhee waan gaafatuuf deebii akka ta'uuf kennama. Yesuusi warri Yahudotaa ilmaan diqaalaati jetteeni. Fakkeenyaaf Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 10:48 naannoo sanarra yoo deemteedhaa dubbiste bar nuti ilmaan diqaalaa miti jedhanii Yesuus Kiristoos kan dubbate waan biraa jarmoo nuti ilmaan diqaalaa miti jedhani. Kana jechuun isaanii maal inni ati eessaa argamtee jedhanii qineedhaan ati ilma diqaalaati jechuu barbaadaniitu. Quraana keessattis jarri suni ilmaan diqaalaati jechuudha barbaadanii jennaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee isaanii itti hime. Nabi Muhammad ilmaan diqaalaa kan taane namni waa'ee isaanii gaafatu waan hin jirreef ibsuuyyuu hin barbaachisu. Uummanni sin beeka, Rabbiin sin beeka waan taateef waa'ee isaanii dubbachuun barbaachisu. Warra eenyummaa isaanii shakka fakkeenya waa'ee Maariyaamii soogaate eenyummaa ishee shakkame isaa dhufte eessadha Maariyaam kun kan jedhamu. Akkasuma waa'ee Yesuusinis eenyummaa isaa shakkama waan ta'eef eenyummaa isaa dubbatee jira. Waa'ee Zakariyaa seenaadha waan ta'eef seenaa sana ilma eenyu akka ta'e Rabbiin dubbate. Nabi Muhammad immoo nama Quraana irratti amma buusaa jiru waan taateef wanti amma
irratti dubbatamaa jiru kana eenyummaa isaa ibsuun barbaachisu. Uummanni Qureeshiin hin beeka jara keessaa ba'e fira isaati kanaafuuti maal irree jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee isaanii dubbachuun barbaachisu sanyii ilma beekamaa waan ta'eef jechuudha. Akkuma siiraa keessatti fi Sahih Bukhari keessatti galmeessame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zarii Haashim zarii beekamaa keessaa waan ta'aniif inumaayyuu ummata Qureesh keessa warra beekummarraa waan ta'eef waa'ee isaanii ekeledha jechuun barbaachisu. Namni isaan shakkeen jiru kaa namni eenyummaa isaaniitti shakkii tokko hin jiru hundi isaanii hin beekuuni. Ati kaleessa nu keessaa kaatee har'a nabiyyiidha waaqa tokko nuun jettaa jedhanii waan dubbataa jiraniif hin beeku waan ta'eef ilma diqaalaadha namni shakku tokko hin jiru nama bakka biraatti dhufeedha namni shakku tokko hin jiru. Kanaafuu waa'ee isaanii itti himuu barbaachisu ture warra Qureeshotaatti jechuudha. Kanaafuu waa'ee isaanii kan dubbate immoo warri wajjin jiran seenaa isaanii dubbataniidha jirani. Seenaa isaanii keessatti waa'ee eenyu akka ta'e Nabi Muhammad nuti warra hin beekneef nutti himameera. Warra yeroo sanaaf garuu waan beekaniif wanti itti barbaachisu tokko hin jiru jechuudha. Lammaffaati akka inni nama jedhe nabiyyiin isin ittiin bulaadhaa jirtani kuni nabiyyi isin waa'ee isaa abbaasaa haadha isaa hin beekne jedhe. Gaaffin isa gaafadhu Iyyesuus isin gabbaraadhaa jirtani mee Iyyesuus mataa isaati yookiin Waaqayyo mataa isaatiin Iyyesuus Kiristoos ilma ekeleeti jedhe Waaqayyo kan inni ofii isaati dubbate tokko ragaadhaan naa kenni. Yookiin Iyyesuus Kiristoos ani ilma ekeleeti jedhe ofii isaati sanyii isaa kan inni dubbate lakkaawwate ragaa naa kenni. Seenaa namoonni Iyyesuus Kiristoosii booddee waggoota 100 booddee fi 150 booddee barreeffame wangeela waggaa 300 Iyyesuus Kiristoos erga samiitti ba'ee booddee barreeffame seenaa waggaa 300 booddee barreeffame fiddeetu waa'ee Iyyesuus Kiristoos macaafni dubbateera naan jetta seenaadha isaa fiddeeti. Mee ragaa naaf di Waaqayyo kan inni itti waa'ee Iyyesuus Kiristoos eenyummaa isaa abbummaa isaa dubbate. Kabira waa'ee Musees ta'e waa'ee Abrahaam mee Waaqayyo samii keessaa dubbatee Abrahaam kun yaa nama yaa warra isin as jirtanii ilma ekelee abbaa ekeleeti waan ta'eef irraa fudhadhaa macaafa kana bakka macaafni qulqulluu keessatti dubbate ragaa tokko naa kenna. Gaaffii sadaffaa abbaan nama tokko beeku nabiyyii tokko abbaasaaf haadhasaaf sanyiisaa beekuun nabiyyummaa isa taasisa moo hin taasisu yoo jette ragaa waliin naa kenni. Gaaffii sadan kana naa deebisi galatoomi xumuree jira. Itti fufuu dandeessa. Nayyamte Mubarak. Daqiiqaa tokko tafa yoo xumuratanii itti fufuu dandeessa. Yaa anis akkasuma godheen xumure waan ta'eef rakkoo hin qabu. Anis akkasuma godhee xumure waan ta'eef anis daqiiqama waan amma obboleessi keenya dubbate keessa namni isa shakke tokko illee hin jiru jedhanii sheenni keenya naa qabadhaa suuraa 21 lakkoofsa 5 naa qabadhaa. Namni isa shakke tokko illee hin jiru jedhan sheenni keenya jechuudha. Akkana jedha. Dhugumatti isaan ni jedhan. Qur'aanni kun abjuu laaqamaadha. Lakki soba inni ofirraa uumedha. Lakki inni weellisaadha. Yoo dhugaa ta'e raajii akka warri durii ittiin ergameen nutti haa dhufu jedhan jaratu shakke. Sheenni ammoo maal jedhani Qur'aana kana eentu se shakkee nam tokkollee waan hin shakkineefi nutu bargaafiin kennuyyuu wanni dhufee maasif akka Qur'aanatu Muhammad hin shakkeefi. Kan biroo suuratul qamar dhattanii lakkoofsa 2 yoo dubbistan maal jedhaniin ati sihirii nutti gootee jedhaniin dinqii osoo hin ta'in sihiriidha jedhan shakkaniiru akkamitti sheeka isin ani hin shakkine jedhi malee Qur'aanni Muhammad hin shakkeeru. Qur'aanni Muhammad hin shakkee lafa kaa'e. Lammaffaa Yesuus Kiristoos ilma eenyuuti naan jette. Albeefillee sombaafillee albeetu barbaachisaa jette Oromoon arsii kenna. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ amman utuota argitutti xiksii hedduun sii bana. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas jedha kitaabni qulqulluun kenna inni yoo ati lallabdu seexanni ba'u jechuudha. Way narratti bilbilu kun sorry sagaleen koo jira waji. Okay. Akkas jedha. Eessi. Akkana jedha. Lakkoofsa 17 irraa. Waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Yesuus ilma eenyuuti? Ilma Waaqayyooti.
ilma eenyu jettee barachuu barbaadde Yesus Kristos ilma Waaqayyoo ta'uu isaati. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti ilma eenyutti ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera jedha. Irran sii deeba takkotti wayi. Sa'aatiin koo yoo dhumate na qabdu waan ta'eef jechuudha. Yohaannis 1:2 lakkoofsa 22. Dhageeffadhaa kunuun. Isuma Yesus kun Kiristoos Yesus Masiihicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma. Inni eenyuuf eenyu? Inni abbaa fi ilma ganu isa kana eenyu sobduun jedhama caafni qulqulluun. Yesus ilma Waaqayyoo ganuun sobduu nama gooti. Egaa Kiristoosiin ilma Waaqayyoo ta'uu isaa ilma eenyu jettee na gaafatte hedduun isaa siif banuun ni danda'ama. Egaa dubbiin keenya kanuma Qur'aana keessatti immoo Qur'aanni bargananiiru. Qur'aanni bar Muhammadiin waakkateera. Yoo dhugaatti raajii akka durii taate faliyaatinaa jedhaniin nutti haa dhufu kamaa ursila lawwaliin. Dubbifadhaa dhaqaatis. Suuraa 21 lakkoofsa 5. Fixadheera eebbifama. Hayyee daqiiqaa koonaa qabaate ittiin fufa. Ishi 56 xumura. Kan nuti dubbataa jirru namni tokko yeroo namaan mari'atu abiliitii dhumti isaa dandeettii dhumti isaa iyyuu waan namni dubbate hagam tokko as keessatti qabata waan jedhu nama garraba. Namni kana dubbataa inni kan biraa dubbata. Nun kan dubbataa jiru waa'ee sanyummaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyurraa dhalate eessaa dhufe namichi kun nuuf haaraadha jedhee namni shakkee tokko hin jiru jedhee dubbadhe malee waa'ee Quraanaa miti. Waa'ee Quraanaa miti. Eenyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa haati isaa eenyu eessaa dhufe dhee namni akka shakkee tokko hin jiru. Akka macaafa qulqulluu kun ilma Yoosef isa wanti miti jedhanii shakkani warri Yihuudotaa Faarisotaa. Akka isaanii shakkine kan keetti kan shakkan abbaasaa kan shakkane kan shakkame abbaasaa kun ilma Yoosef isa intini muka muciruun si abbaa muka soofaa muka soofu miti jedhanii kan shakkani Yesuusiin. Quraana keessatti garuu kun ilma ekeleeti miti namni shakki tokko hin jiru Nabi Muhammadin fidi ragaasiin jedhe malee waa'ee Quraanaa isaan jiru waa'ee Nabi Muhammadin haasa'arra. Kana tokko hagam tokko akka waan namni si gaafatu deebisuu dandeessu fi waan namni si gaafate hubachuu dandeessu kun agarsiisa. Tokko lammaffaa kan si gaafadhan isa Yohaannis Yesus Kiristoos akka du'e booddee waggaa 60tti seenaa Yesuusin barreessee si gaafadhan. Waaqayyo kan inni ittiin Yesus Kiristoosin daayirektii kun ilma kootiidha mucaa koo kana daayirektiin siin jedhe Yesuusin wangeela Yesuus yeroo jiru sana kan Yesuus dubbate. Kuni ilma koota akkuma ati jette daayirektii jechuudha. Kuni ilma ekeleeti itti amanaa jedhee kan inni Yesus Kiristoositti dubbate sanan barbaade malee isa Yohaannis waggaa 60 booddee barreesseedha miti egaa Yesus Kiristoos samiitti ol ba'e. Seenaadha kun. Seenaa barreesse. Ekelen irraa dhalatee waa'ee Yesus Kiristoos seenaa warra haasa'u seenaa naa gabaasisiin hin jenne. Ati immoo seenaa balballoomsaa jirtaa jedhama. Seenaa warri sun gabaasan balballoomsaa jirtaati. Reediyoo faanaa sin gaafannaan ani Itoophiyaarraa seenaa kana balballoomsaan jira akkanaan jettuun barbaadnan seenaa. Kan hin barbaade macaafa qulqulluu irraa osoo akka seenaatti barreeffama osoo hin taane Yesus Kiristoos utuu lubbuudhaan jiru kun ilma ekeleeti yaa warra Yihuudotaa warra Faarisotaa itti amanaa nama kanatti jedhe Yesus Kiristoos kan inni afaan isaatiin dubbate ragaa naa kenniisin jedhe tokko jedhe. Lammaffaa Yesus Kiristoos qofa osoo hin taane waa'ee Museef Abrahaamiin si gaafadheera ilma ekeleeti irraa dhalate jedhe nabiyyi kan akka dubbate. Sadaffaa wanni si gaafadhe seenaa tokko keessatti yookiin macaafa tokko keessatti nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf dirqama abbaan isaa fi haati isaa beekamuu qabaayyuu siin jedhee si gaafadhe yoo jette bakka kamitti ragaa naa kenni shuruuxa yookiin ulaagaa kanaati yoo jette ulaagaan nabiyyummaa ulaagaan nabiyyii tokko ta'u maqaa abbaa fi haadha nabiyyii sanaa beekuudha jedhee macaafni keessi barsiiseera yoo jette ragaa naa kenni. Sadaffaa mee Paawulos macaafa dabdaabbee 14 isinii barreesse dabdaabbee 14 keessatti abbaa isaa fi immaa isaa fi sanyii isaa natti hime. Sanyii isaa gaafa isin jedhu inni warra Yihuudotaa osoo hin taane gosa inni keessaa dhufee fi abbaaf haadha isaa lafa kaa'itiin natti agarsiise tokko illee hin jiru jechuudha. Macaafa Maatiyoosin eengadda waggaa 50 booddee
isa kaan waggaa 60 booddee isa kaan waggaa 70 booddee Yesuus kan quban qabne ka barreeffame son taane kan Yesuus Kiristoos otoo lubbuudhaan jiru barreeffame matsaafa sana inni dhugoomse naa kennisiin jedhe quraanna taasaa jirtu waa'ee quraanni kun jecha rabbii moo jecha rabbii miti ka jedhu warri Yahudotaa isaa fidanii namni kun waaqa tokko nu taasisa waaqa 360 jedhanii akkuma isin waaqa 3 jennaan lakki waaqa 3 gabbarinaati waaqa tokko isiniin jennee isinitti maa jirru haaraa isinitti ta'e kana jaratti haaraa ta'e dhugaa qabu sun isinitti amma haaraa ta'e akkamitti waaqa 3 gabbaraa jiru tokko gabbari nuun jedhu miti akkuma kana jaratti haaraa ta'e jennaani akkamittiin kana nuun jedha namichi kun siirii nutti hojjete kan jarri jedhanii fi quraanni jarri dubbatan humna isaaniitii ol ta'e akkuma amma nuun hin naasofnu humna keetii ol ta'e mucaan kun maaliin na tuqe akka jechaa jirtu jechuudha humna isaaniitii ol ta'e warri sun quraanni gaafa dubbatan onnee isaanii saabee jennaan maal kun maajikii wayii ta'a malee namni tokko akkamitti ofitti nama saaba jedhan garuu maajikii osoo hin taane quraanni sun jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala waantiif lubbuu isaanii qalbii isaanii bitee jennaanidha malee kanaaf uti waa'ee quraanaa haasa'an jirru amma kan dubbataa jiru waa'ee nabi Muhammad waan ta'eef waa'ee nabi Muhammaditti atti deebi'iti nuun waa'ee nabi Muhammadin seenaa nam tokko irratti haasa'uu dhufne quraanni siin jennee sitti himne kan haasa'uu dhufe jireenya ilma namaatiif kan ta'uu dubbata siin jenne seenaa keessaa immoo waa'ee nabi Muhammadii fi sahih Bukaarii keessatti ergamaan rabbii banagaraachin laay siira gaayisuu danda'a quraana qofame son taane ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam utiitu quraanaa fi ومثله قرآن كم فكاتو لمانا كن نميجر جدني دبتن حديث اللي واير جماعة ربي صلى الله عليه وسلم رجابه وداف سرتي والنير قرآن بقولنا أفر لكوس شنتمي سجل رت ربي سبحانه وتعالى الذين يفرقون بين الله ورسوله قرآن في حديث ورا أدب أسود آيالو جري قرآن نس حديث نس نوفي أكرجات مينو جرينا كينيا قول النت تندم نوان تانف رجات راسي كنو دندن قرو قرآن كفر روان جتف نوتي قرآن كفر روان دوتي سينانم تكو كباسون نسين جري ميجا في سجافة ده رجانا كن وانا ما سجافة ده دافي دقيقة أكو تمريرة Okay. Etofufu mobe? Yes, thank you. Galatoma. Ega Qur'aanni Muhammadin wallaalin. Nuti macaafa qulqulluu keenya keessatti caafanni qulqullaa'aan kan nuun jedhe Yihuudoonni Yesuus Kiristoos kun ilma Yoosef soofichaati jedhan. Indoom abbaa garsiisanii dubbatan. Akka namaatti iyyuu. Ilma eenyu jedhani? Ilma Yoosef. Isa muka soofu jedhan. Silazii maqaan isaan beekamu hin jenne barjarre. Isaa mitii jedhan. Ilma Yoosefii mitii jedhan. Laari, Yihuudoonni iyyuu Yoosefii waan beekaniif. Okay. Muhammad hoo. Akkuma san iyyuu xiqqooma namni waa xiqqoo ishee kallattii agarsiisee Muhammad Muhammad ekeleli jino አይደለምን ብሎ ያሉት ማን አለ? ኩን ጩቡ ነማት ይታ መጽሐፍን ቁልቁሉን አከሰደ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ሰዲ ላኮስ ኩዳቶርብ ኩኖ ሰገሌን ኢሞ ኢኒ ኩን ኢልማኮ ኢሰጃለተማዳ ደጌፈድ inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti irraawwatama jedhee waaqa irraa dubbate. Yihuudota irraa hin dubbanne, qaama biroo irraas hin dubbanne, waaqa irraa dubbate. Hagan. Qur'aana keessatti Qur'aanni of danda'ee kitaaba dhaabbachuu hin dandeenye nu hubachiistan. Ofii isaatii danda'ee gaafii gaafatame kamuu deebisuu akka hin dandeenye nu hubachiistan. Muhammadin kan erge eenyudha jennaan dumbulloo 0.5 takkanaan deebifne baahiluun. Jibriil eenyutti ergamee Muhammaditti ergamee jedheen gaafadhee ture. Takkaa naa kennuu hin dandeenye. Nuti gaafii bu'uuraati kan si gaafataa jiru. Waa'ee Phaawulosis miti. Phaawulos giddugala amantii koo miti. Maariyaamis giddugala amantii koo miti. Giddugala amantii koo kan ta'e Yesuus Kiristoos isa fannifamedha. Isa yoo na gaafatte Yihuudoonni iyyuu gaafii gaafatanii shakkiin isaan kaasan maal jedhan kun Yoosef ilma soofichaa miti jedhan. Galas Muhammadoo abbaan isaa jiraa jennee gaafan lammaffaan qaamni isatti ergame jiraa jennee gaafan eeyyee jettee yoo suuraa tokko natti kennite hoo. Eeyyee kunooti suuraa kanarraa Muhammaditti fakkeenyaaf Jibriil Muhammaditti suuraa kanarratti ergamee jira.
Ana amma suuraa tuqee sii gaafadha. Suuraa 96 suuraa jalqabaa jettanii jirtan. Suuraan Iqraan suuratul Alaq suuraan Alaqii jalqaba Muhammaditti buute jettanii jirtan. Isintuu jedhe baay'ee wayi. Quraanni iyyuu akkas hin jedhu baay'ee wayi. Eenyutu itti ergame? Jibriilidha moo? Jinniidha moo? Qaama birootti itti ergame? Quraanni maa maqaa isaan dhoofne gaafiin keenya. Ati macaafa qulqulluu keessa waa'ee nama qaama wayii nan gaafatin. Dhimma koo miti waa'een qaama wayii. Waa'ee Yesuus una gaafatti siifan deebisa. Giddugalli amantii kootii isa waan ta'eef jechuudha. Giddugala amantii keetii Muhammad ibnu Abdallaa jedhaa jirta. Muhammad ibnu Abdallaa kuni. Quraanni Muhammad ibnu Abdallaa hin jenne. Oduu namootaatiif siiraa namootaaf jechoota namootaa kun isiniif akkamitti amantii ta'uu danda'e? Akkamitti ta'uu danda'e? Inni biroo dhuma irratti inni ati dubbatte wangeelli Kiristoos erga deemee booddee waggaa 60 booddee kan barreeffame jette. Macaafa keessaas iddoo kamitti dubbifatte? Yooma waggaa 60 booddee barreeffame iyyuu Quraana kee duraa mitiire hangafa Quraana keetiitii mitiire macaafni qulqulluu. Tawraat, Zabur, Injiil, Suhufonni inni nuti amanannu. Kitaabileen nuti itti duukaa buunu kun hangafa Quraana keetii isa kaleessa dhufe kana isa lagaa kaleessa waggaa 1446 kan hin guunne mitiire taada hangafa ture mitiire kitaabni keenya. Phaawulosis yoo ta'e baay'ee wayi. Phaawulos hangafa Muhammadi miti waggaa 400 olii miti wal kan dursan jarri kun. Eessa wal beekan eessa wal gayan? Daqiiqaa numeera. Silazzi Phaawulosiif Muhammadiyyuu waliin argatan jechuudha. Waggaa 400 kan imagine Fagoo irraa jira xumuradheera ishee daqiiqaa numeera. Tole. Dubbii ajaa'ibaati. Gaaffiin koo tokko naaf hin deebine. Nahu tokkoffaan nabiyyi tokko nabiyyummaa isaa beekuudhaaf abbaa fi haati isaa beekamuun shartiidha yookiin ulaagaadha jennaaniin naan deebisne. Akka waan ulaagaa ta'etti haasaara waan ta'eef kana beekuun akka waan ulaagaa ta'etti haasaara waan ta'eef naa deebisne naan hin sodaate maaliif jennaan abbaa fi haadha beekuun dirqama miti nabiyyiin tokko beekuun maaliif jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti Muhammadun Rasuulullah dhe Muhammad ergama Allaati jennaan waa tokko shakkii mama tokko hin qabnu jechuudha. Siigalee kanaafuuti fakkeenyaaf Gabreeliitu gara Maariyaamitti dhufee naan jetta. Gabreeliin kan ekeleeti Waaqayyo waan siin jedhee abbaa isaa waan beektee fudhatteeti Gabreelii sana. Miti akkasii miti maaliif ulaagaa miti waan ta'eef garuu waan waaqni sitti mee dirqama kee fudhatta waan ta'eef Rabbi Muhammadur Rasulullah jenna Muhammad ergama Allahaatiin shakkii tokko hin qabnu hin fudhannaa jechuudha tokko jedhe kabiraati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaan irratti kan dubbatte sitti hadiisa Sahih Bukhari keessatti al tokko baasita agarsiiseen gara dubbii kootti deebi'aa jechuudha. Sahih Bukhari 26 irratti waliigaltee wayii tokko yeroo barreessaadhaa jiranii jechuudha. Waliigaltee barreessaadhaa jiru tureeti jechuudha. Waliigaltee sana irratti gaafa barreessanii waliigaltee sana irratti maal jedhaniin Muhammad Rasulullah jedhaa barreessaa jennaan lakki hin barreessinuu jedhaniin hin barreessinuu. Faloon alamu annaka Rasulullah utaatira ergamaa Rabbii ta'uu barreemmaa jedhaniin maal malee ergamaa Rabbii ta'uutu barreemmaa silaa maaliif si dinnareeyyuu jedhan laakiin anta Muhammad ibn Abdullah jedhaniin garooti Muhammad ibn Abdullah jedhaniin ilaali shakkii tokko hin qaban hin beeku bar nabi Muhammadin nabiyyi ta'uu isaa shakku malee warri Qureeshota waliin jiranii Muhammad ilma Abdullah ta'uu takkaa shakkaniidha hin beekanii kee garuu shakkii keessa galanii maaliif shakkii keessa galan jennaani tokkoffaani ati Yohaannis boqonnaa 8:16 Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin nuun jette jarri wajjiniin dhalatanii wajjiniin guddatan garuu kun ilma Yoosefii jedhani Yooseftu isheerraa dhalche jechaa jiru Yooseftu guma dhalche ilma Yoosefii moo ilma Waaqayyooti akkaati jechaa jirtu eenyutu dhalche Yoosefitu dhalche shakkii keessa nagashite anaanu nuyyuu shakkii keessa jirra amma warra durii mititi jarri ilma Yoosefidha jedhani maaliif jennaani jaartii Yoosef waan turte Maariyaam macaafnis immoo jaartii isaa jettee Maatiyos Wongeel boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irraa kaasee deemte ilaalte jaartii isaa ta'uudha lakkoofsa 21 kaasee 18 irraa kaasee 21 jaartii isaati. Kanaafuu shakkii keessa jirra erga jaartii isaa ta'eeti irraa dhashee nutti fakkaata shakkiidha nu bakka macaafa keetti. Kanaaf warri Yahudootaas fidanii shakkii nuu kennani. Jarri ilma Yoosefidhaan nuun jedhani. Kanaafuu fuudheeni wajjin jiraatee dhalchite maalitti beekna nu shakkii keessa galleerra ati ilma Waaqayyooti nuun jechaa jirta ammayyuu unkaa yeroo samiti ammayyuu Yesuus Kiristoos ilmeenyuu akka ta'e shakkii keessa jirra waan si ajjabu. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmeenyuu akka ta'e macaafni keessatti confused dhume tokko hin jiru. Isintu lafaa kee meerre malee hadiisa keessa kunoo dhaqaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma Abdullah ibn Hashim akka ta'an dhaqiti ilaalladhu sirriitti argatta jechuudha. Kabira gaaffiis gaafadheef waa'ee Phaawulosii naan jette.
Waa'ee Phaawulos ati waa'ee Phaawulos Yesuus Kiristoos naaf jedhee du'ee dhufe sababa isaatti sababa Addaamitti dhufee duunii tokko addunyaa kanatti nutti seene sababa isaatti Addaamirraa kaasneeti kan nuti dhaalle cubbuu isarraa jettanii Phaawulos miti isin giddugaleessa godhatanii kan dubbataa jirtan Phaawulos giddugaleessa godhattee miti Filiphisiyoos boqonnaa 2:1 irratti inni foon namaa uffatee nu gidduutti argame malee yookaan ulfina qabu ulfina isaa dhiisee nu gidduutti argame jettee karatiin nuuf falmaa jirtu Phaawulos malee takka Yohaannis Maarqos Maatewos takka nuuf falmitanii beektanii isin David giddu galeessa macaafa kee godhattee ati inda'um kiristaana ta'uu osoo hin taane ati kan ta'uudhaa qabdu Phaawulos Teeshin jedhamuu qabda ture silaa. Maaliif Kiristoosin isa hordofoo osoo hin taane Phaawulos Teeshiniif haa ta'uu qabda Pileesteeshiniif haa ta'uu qabda maaliif jennaan Phaawulosin hordoftaniitu malee isin kan deemaa jirtanii warra Yesuusin hordoftanii miti. Otoo Yesuusin hordoftanii macaafa Yesuus Kiristoos dubbate yookiin immoo wangeela inni lallabe fa'aatiin deemuudhaa qabdan. Giddu galeessa godhattee Phaawulosin otoo fudhataa jirtutti Phaawulosin nan dhibu jetta. Mee har'a bagumaa tumtu Phaawulosin kaadde Phaawulosin hin beeku jette gammachuu isaan dandeenyu warri dhageessan baga dhageessani nuun Phaawulosin nun dhibuu jedhe nuunis kanaaf sin jedhe Phaawulosin Yesuus Kiristoos hin beekne wal arganii hin beekne waa'ee isaa nun dhibu sana ragaa qabattanii dhufiinaa sin hin jenne atuu har'a kaadde Phaawulosin eessatti hin beeka jette waa'een Phaawulos nan dhibu jette erga waa'een Phaawulos sin dhibu teeti lammata dhuftee waa'ee Phaawulosin ragaa fidatte akka nuun hin haasofne har'arraa kaastee jechuudha tole waa'ee Phaawulos erga sin dhibne Musee abbaayeensaa kunoo ekelee jedhama kunoo itti amanaa yaa warra ekele jedhee Waaqayyo kan itti dubbate Isaayyaas elma ekele jedhama kanaafu itti amanaa jedhee Waaqayyo kan dubbate ragaanaa kenne gaaffii laman si gaafadha lamaan saala seeraan naa deebisi gaaffii kee si deebisa gaaffii tokko ati nagaatti kan Quraanni Nabi Muhammad Jibriil irratti dhufeera akka jette si deebisa dhumarratti kanatti jette maalinni kan isi gaafataa jiru tokko ulaagaa abbaa fi haadha beekuu qabamaa nabiyyiin tokko yoo jette ragaanaa kenni macaafa keessaatti kunoo beekuu qabdu jedhee kan macaafni keessatti hime jechuudha kan kee keessaas ta'e Quraana keessaas tokko lammaffaa Nabiyyoota ammasiin jedhe kana Waaqayyo jarri kun ilma ekeleeti waan ta'eef itti amanaa kan jedhu ragaa nagarsiise. Sadaffaa deebiin deebisu maalinni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana Jibriil irratti buuse hin beekamu jette. Subhanallah. Tokkoffaan Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 53 keessatti maal jedha? Allamahu shadiidul quwa dhuu mirratin fastawaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaa cimaa akkam kan ta'e. Cima akkasii Jibriil alayhi salaam tu sabarsiise jedhee Rabbiin hin dubbanne ammas deebi'ee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 26 lakkoofsa 191 yookiin 92 kaasteetu nazala bihi ruuhul amiin Allahu akbar Jibriil alayhi salaam amanamaa sanatu Quraana irratti fuudhee buuse jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin dubbanne Mira keessa ba'i Jibriil alayhi salaam galatoon ayyee akkas Dhiifama miira keessan galee yoo ta'e Quraanatu miira nama keessa nama gasha namatti nyaa yeroo dubbatan bar maal goona ka. Das nama jedha akka yeroo dubbatan. Danaa kana caala lallabaa. Amma yeroo nuu kennite. Yeroo naa qaba. Jecha rabbii ta'uu isaa argine dhabne bar rakkanne. Okay. Luqaas boqonnaa tokko nuti ragaa wajjin haasofna. Oromiffa walitti qindeessine afaan mimmi'eessinu ragaa wajjin haasoyna. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraa dubbiin Waaqa akkas jetti. Ergamichi isitti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettiittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechoodha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Kunoo in ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaas immoo Yesuus jedhii moggaasine. Okay. Inni guddaa in ta'a ilma Abbaas jedhamee in waamamaa Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit in kennaa fi mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun attamitti ta'uu danda'a jette ergamichi gaafatte ergamichi immoo Hafuurri qulqulluun si irra in bu'a humni Abbaas si golbooba kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluu fi ilma Waaqayyoo jedhamee in waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet dhabduu jedhamte kan waamamaa turte bara dullummaa isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfoofte ja'affaa isheeti. Waaqayyo wanti dadhabamu in jiraare jedhee deebiseefi jedha. Amma macaafni qulqulluun koo hadiisaa miti of danda'ee deebisa jechuudha. Waan ati gaafattu hundumaa of danda'ee deebisa malee Ibnu Abbaas akkas jedhe Abuu Ekeleen akkas jedhe mibbaan lagarelle. Macaafni qulqulluun mul'ata Yohaannis irraan gaseera.
mul'ata Yohaannis irraa hanga seera uumamaatti ofii isaa of danda'a. Inni hirkatu mufassirootas hin barbaadatu. Kan biroos hin jedhu. Yalla. Egaa macaafni qulqulluun Kiristoos Iyyasuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa erga nu barsiiseen hubachiise. Qura'aanni obboleeyyan keennaa kun immoo Muhammad eenyu warra kamirraa ergama jedhee erga adda baasee nu hubachuu hin dandeenye erga miila tokkoon dhaabbachuu hin dandeenye maal isaa goonare? Maal gochuufii dandeenya? Nu rakkise waa'een Qura'aana keessanii. Phaawulos inni ati jette waggaa 450 dura Muhammadin dura kan ture waa'ee caaffata qulqullaa'aa akkas jedhee nutti hima. Macaafa qulqulluu hadiisaa miti qofa kan hin banaa jiru macaafa qulqulluu banaa jira. Ximootiyoos lammaffaa where is it? Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3:16. Hadiisaa miti qofa daraa. Macaafuma qulqulluuf danda'ee sagaleen koo jira am. Jira sirratti bilbilamee ture itti fufaa jiraatti fufaa. Yenna irratti bilbilan. Akkas jedha macaafni qulqulluun kenna. Hadiisaa miti isiniin jedhee jira macaafa qulqulluudha. Caafanni qulqullaa'oon hundinuu. Anam hadiisan barbaadan dheekur. Macaafuma qulqulluutu waa'ee macaafa qulqulluu nutti hima waan ta'eef. Caafanni qulqullaa'oon hundinuu geggeessa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeellummaattis Geetaa Yesuus. Waajii itti fuuftaadha manaa koonnarra bilbilaa jira waan ta'eef ishee ofirraa dhorgaan. Rakkoon qabu rakkaasaa dhiifaman jedhaani. Isa kana. Qoy. Eshi na eeg galatoom ishee sana resmi. Guyyaa tokko qofa qabda silas. Rakkoon qabu. Eshi. Paasteri kaasaa rakkoon qabu. Cufadhaa viidiyoo cufadhaatii kaasaa deebi'aa maa rakkoon qabu. Ayi dubbataa jira qoy hanga deebitee bilbiltuuf meedhi. Caafanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeellummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasaa jedha. Eenyutu barreesse macaafa kana? Phaawulostu barreesse. Maaliidhaan barreesse? Geggeessa hafuura Waaqayyootiin barreesse. Ilaa ragaa. Gurratti si calaa'u. Ilaa ragaa. Qura'aana hoo maaltu barreesse? Qura'aanni eenyu akka barreesse suuraa tokko keessaa baaftee akka nu dandeetta? Time over. Jinni barreesse. Time over. Jinni barreesse. Time over. Nama barreesse. Abbaan barreesse hin beekamu. Deebii takka illee hin qabu. Waajii itti fuufinan dhufa. Waajii itti fuufinan. Shantamii jaattiin dhaabee indoom daqiiqaa tokko hin dabarseef. Shantamii jaattiin dhaabee. Na dhaabuu qabda ka daqiiqaa na dhaabuu qabda daqiiqaan keessa nunaan na dhaabaa. Beekaa lallabaa turte. Hin dhageenyaan daqiiqaa dhageenyaan na dhaabaa. Miyuutiin irratti qaba. Rakkoo kan miyuutiin irratti qaba. Miyuutiin irratti qaba. Tole. Warri madiitiraa miti irratti qaba. Paasterii faayii utuu isaanii jiran dubbachuu hin dandeessu. Ati daanyaa miti cal jedha. Ati daanyaa miti daanyaan jira. Dubbachuu hin danda'a. Dubbachuu hin danda'a isaanii jinas jira. Ati nan gaafata. Cal jedhe. Daqiiqaan koo dhumaa jirti. Kuu daqiiqaa tokko jedhaa. Daqiiqaa na jalaa fitaa jirtu daqiiqaa koo 13 jalqaba maaliif 12 qaata jal seene waan ta'eef 13 amma 13 nan jalqaba 13 teera na biraati. Hayyee daqiiqaa kudhan seeni mucha cal jedhi. Waan ati jette irratti deebii kennuu qabu gaa eeguu qabda. Dhaggeeffadhaa. Cuufii maayikii. No utuu isaanii jiran. Hin jeeqi. Situ mari'ata gosa mari'ata. Himboyin amman Gaarii deemaa turtan jala keenya ammas. yoo nu jeeqe nurraa buusii nu mari'ataa jira nagaadhaani abbaa kanuu dubbatallee nu jeeqe jala taa'ee tabbaa godhu yoo jeeqe. Maali faraa? Cufadhu taa'e piliis nu jeeqiin. Mubeen dhaggeeffadha. Mubee maal jetti ati? Mubee maal jetti? Gaarii deemamaa ture yoo gaarii moomaa kirkirii jammartan gaarii dabaree kan garaanii miti dubbatanu. Ilaali mubee keenya. Dabareedhaan akkuma. Mubee laa. Beekaa shan. Kan walii jinaa isaa jiru isaanii otoo paasteriin faa dhaggeeffachaa jiran yoo inni haasa'e waan inni jedhe irratti deebii kennuuf hin danda'an dhagaa jiran paasterii faasan jechaa jira mube. Kanaaf daqiiqaa lama eegi faraan. An jedhi maal si dhibe daqiiqaa isaatti booddee haguuttatu waan hafe. Paasteriin jechuun dandeessu.
Daqiiqaa isaatti guutuu maa tokko sinni butaa eegad. Nadi basirritti. Mana kee keessatti si bas fatama daqiiqaa naasaa jirra. Nadi basirritti. Daqiiqaa naasaa jirra. Sirritti nadi baa. Bilis waaji. Injeeqin daqiiqaa isaatti fayyadamee waan barbaade haasa'uu danda'a booddee itti adeebi'u waan isaa. Paasteriin fa'aa akka jiran mirkaneessan dura. Jirtu paaster. Cufadhu paasteriin siin deemamoo wallaalaa goote moo ijoollee xiqqoo. Ani isa san jira wal dhagaa deemaniif isaan. Nuun jeeqin please wal dhagaa deemtu maal isin akka abbaa filma taatanii waaqayyo. Mee cufadhu taa'e. Akka Aishaaf akka Muhammad warra wanta walitti uwwisu taa'e. Cufadhu taa'e nama beekumsa hin qabne rakkoon isaa kana bara. Namni beekumsa hin qabne rakkoon isaa nama eeguun danda'a. Paasteriin hin jiratu anaan akka goonu kalaas bakka. Paasteriin hin jiran yoo jedhame. Obee. Nuti uummanni musliimaa waajii afaan qabsiisa. Nuti hundi keenya jaljennee taa'aa jirra waan ta'eef. Ustaazota nu jiru garuu dubbataa hin jiranu maaliif ustaaz fanaan itti dhiisanii taa'aa jiru waan ta'eef. Paasteriin fa'aa dhagaa jiranii mube. Isa rakkoo. Bilbilaa kamaal goona daqiiqaasaa yoo dhaga'u baate maal nu dhibe daqiiqaasaa xumurate. Utuu isaanii jiraatiin dubbachuu hin dandeessu. Seeruma Mubaarak mana kabachiiseeti maal taate? Seeruma Mubaarak mana kabachiisi. Waajii mana namni naasa'inaa jedhe jira paasteriin dubbataa jiru dabalee isaanii tu nam tokko isaanii jiran jedhin. Bubeessi galee wanta jirutu. Paasteriin fa'aa waan inni jedhe irratti deebii kennuu fi isa dhagaa hin jiran. Hinnaare beektu hinnaare waajiin akka dhahamaa jiran waan beekuuf wal bareedaa ofii Faraan dhugaanoo kan dhahame mataa keessa isinarra. Akkuma yeroo darbe goolii hunda keessa Adaraa abdoo si karadha adaraa ishee har'a naa obsi adaraa si jedhe. Keenyaan si dhagoofa sin jiru. Adaraa obsi. Si dhagoofa sin jiru. Ati waaqayyoo dhaga'uu diddee Yesuusin gabbarta akkamtiin dhageessa adaraa kee Lakki ati immoo waaqa. Adaraa. Ati immoo waaqa dhaga'uu dhiifte dhagaa kaabaarraa baay'irta. Ishi rakkoon qabu baga kan koo cufadhu taa'e. Dhagaa kaabaarraa butti fufu. Cufadhu taa'e rakkoon qabu ishi cufadhu taa'e gosh. Ishi abbaa koo cufadhu taa'e. Paasteriin fa'aa asin deebiin. Ishi abbaa irra baakoo cufadhu taa'e adaraa kee adaraa cufadhu taa'e. Abbaan irra baasiidha asin irraa bade irra bayyuu nuti yoo barre irra ta'e. Maal ta'a yoo cufattee teessa tamma? Waay bakka. Ishi daqiiqaa lama ati dubbadhuuf ishi daqiiqaa lama yoo ishi daqiiqaa lama ta'e miti nu jeeqe miti mee daqiiqaa lama jabaliif daqiiqaa lama dubbadhuti gadhiisiif isa. Jeeqaa hin jiru. Dubbadhu daqiiqaa kee badhu. Ilaal. Daqiiqaa lama dubbadhuti dubbadhu mee dhuguma daqiiqaa lama barbaada jette waan dubbata irratti dubbadhuti. Sekendii kudhan hin barbaadu. Isaan usii galchaa jiru asitti dabarra. Uummata kabaja maaliif ijoollee musliimaa cal jettee raajii qabattee teessu ati maaliif kabaja dhabdu sin kiristaanonni? Kunoo daqiiqaa fudhadhu jennee sii kennine. Haasa'uu dandeessaa garuu paasteriin fa'aa si dhagaa hin jiran beeksisa kan. Allahu akbar. Innaa maal na dhibe dhaga'uu baate inni uummataaf hin ibsaa isaaf hin ibsaa. Jalaan dhaga'inaa badaa hidhee dhufee keessaanii. Maal abbeekaa. Lakki sheek olii galamaan walitti barreessaa jira buuxalaa kun awwalii fi faraatu walitti barreessaa jira nosoo walitti dhaggeeffachaa jira. Numiti nakkasiisa keessaan hojjettanii isa keessaan hojjetta walii keessan gorsaa. Keessaa sitti himee nonan deeman eegaan jenne nonan dhaggeeffadhe deebu'e taraasaa fixee maaltu sirra Maa sobda yoo nan dhaggeeffadhe deebu'e maa sobda. Taraasaa Daqiiqaa xumurannaan cufateem. Maa sobda yoo nan dhaggeeffadhe dhabu. Ishi nun jeeqiniin dubbanna adaraa. Yoo paasteriin fa'aa deebi'an malee dubbatu. Yoo adaraa waaqa qabdu kabaju dhaabuun danda'anu itti hafuufan lakki immoo yoo jette kalas paasteriin jedhanu bira yoo ta'e akka nama taa'ee dhaggeeffannetti buufnee itti hafuufan waa bitatan maaliifi paaster gatii deemaniif ustaaz Farahaan dhaabaa hin jiru maaliif hin jenne beektaa paaster kan isaanii bitatanii dirqama dhaggeeffachuu qabanuu beekaa deemanii jenne. Jira dhaggeeffataa jira beekaa deemnaan immaa kun waan hin taanedha akka mataa kee dhaabu beekaniif deemanii waliin falmaa falmii gaarii ijoolleen waan irraa barattu waliin falma yalla itti fufaa. Hayya. Abdoon Aziraan dhaggeeffataa ittiin fufa. An abbaa manaan dhaggeeffadha mubaarakiin kabajaan dhaggeeffadha malee simmiti mubiyaa ta'us. Isuma ubagaa dhaggeeffatta naani waaqayyoo kee dhiiste. Hayya itti fufa. Cufadhu hayye. Wanni inni fidate Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26:31 kan inni fidate waa'ee eenyu waa'ee Maariyaamiin jechuudha. Gaaffiin ko tokkoffaa Luuqaas bara sana bira tureeyyu Luuqaas koo Yesuus faana waliin agarre waliin beekani bara. Eessaa fideetu waa'ee Yesuus dubbate Luuqaas jedha waluun beekani hoo. Yesuus faana waliin agarre Luuqaasoo. Luuqaas jechuun barkunoo seenaa qoradheen barreesse istirii jedhe bar lakkoofsa qorate yaa ulfaataa fi jaallatamaa ta'e filoos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'ee odeessanii jiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duuka turan ija isaaniitiin akka argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo dubbii kana jalqabaa isaati jalqabee keessa lixee qoree jedhe ilaal seenaa qorate qoreen wannan tureef tarreetti galcheesiif caafuun gaarii natti fakkaatedha.
Inde seenaa barreesse seenaan qoradhee barreesse warra dura ijaan argeenan hin agarre yaa teefloosi. Ani koo Yesuusin hin agarre seenaan sun natti tolee naan si barreessan seenaa inni barreessan natti himta seenaa bariin fudhadhu macaafni qulqulluudhaan ani jennati seenaa akkamittiin natti himta fiddani macaafni seenaa malee qulqulluu waaqarraa gadi bu'e kan isiniin jedheef kanaafidha. Hadiisa ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ofirraan dubbata waan dubbatan hundumayyuu waan Rabbiin isaanitti beekse malee Rabbiin boqonnaa 53 irratti ragaa beefi sanayyuun fudhannatani seenaa inni seenaa qoratee barreesse akkamitti fiddeeti Yesuus ekelee abbaa wanteneeti akka ekeleetiin aan jetta'ee wudqino fudhatama hin qabu seenaan barbaadu'an ka barbaadan kasi gaafadhe kan Waaqayyo Yesuus Kiristoositti warra Yahudotaatiin elaamee dhaggeeffadhaa warra Yahudotaa ilmi isin shakkitan kun ilma ekeleeti namicha kan ergamummaa isaa fudhadhaa kan jedhu lammaffaa Phaawulosii jedhee Xiimotoosi fidate Xiimotoos jechuun isinii warra Itoophiyaa isatti isin ilaala meedi in Xiimotoos koono Xiimotoosiin maal jedha seetan boqonnaa tokko irratti ilaaltanii ergaa Phaawulos gara Xiimotoositti ergee isa lammaffaa jedha eessatti si ilaallate meedi in Xiimotoos kan ergame Xiimotoosi dabdaabbeenoo xalayaa barreesseefi ergaa ergeefi Sigale ergaa erge malee kan Waaqayyo wannaa jedhamiti seenaa barreessee waan inni kenne ergaadha. Kanaafuu warra Xiimotoositti erge malee si warra Itoophiyaa fi Oromootti hin ergine. Kanaafuu warra Xiimotoositti haa ta'u iyyuu sun walumaa galatti kunu yoonumaafuu jettanii maraattanuu kun maal akka ta'e isin agarsiisuu barbaade wanni ati natti agarsiisaa jirtu kuni Phaawulos Yesuus Kiristoosiin hin argine sigale ammallee deebitee hafuura qulqulluudhaan barreesse eenyutu jedhe Phaawulostu jedhe. Phaawulos dhufee kan inni dubbate fiddee ragaa naa kennitaara inni seenaa barreesse siin jechaan jiraanoo. Essa kanaafuu kun ragaa sirraaf hin ta'uu jechuudha ragaa hin ta'u kabiraati quraana kana eenyutu barreessee eessaa dhufe karaa kamiin dhufe naan Jibriil irraa akka dhufe namoonni illee akka argan barbaada waan ta'eef isinitti agarsiiseen gara wanni kiyyaatti darbaa jechuudha boqonnaa 26 lakkoofsa 192 irraa isin agarsiisaa jechuudha. Okay lakkoofsa naan baafne akkasitti isin agarsiisa inshallaati. 191 irraa kaasee amma lamaatti jechaadha. Maal jedha? Quraanni kun ersum Quraan bargit ka alamat geetaa tawarrada no Quraanni Rabbi alamarraa kan buufamedha jedhee achi kaasee maal jedha? Nazala bihi ruuhul amiin ersu taamaanyu manfas Jibriil awarradau. Quraana kana kan buuse Jibriil alayhi salaam ta'uun beekamaadha jechuudha. Kanaafuu erga Jibriil buuseeti nuun kana irratti shakkii hin qabnu waa'ee Nabi Muhammad irratti shakkii hin qabnu an gaaffii isa gaafadhe gaaffii sadiin gaafadhe dhuma kana irratti tokko naan deebisne gaaffii isa gaafadhe Yesuus Kiristoos ilma Yoosef immoo ilma Waaqayyooti kan warra Yahudotaa kun jarri wallaalle ilma Yoosefidha naan jetteetta waan taateef innatti sila Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti fidde wirqii ta'amoo sirriidha ilma Waaqayyooti immoo ilma Yoosef kan jedhu tokko si gaafadhe lammaffaatii mee masfarti yookiin ulaagaan nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaa fi abbaa fi haati isaa sanyiin isaati Waaqayyo dubbachuudhaa qaba himuudhaa qaba sana nimne taana fudhataman qabu kan jedhu macaafa keerraa quraana siin jedhe macaafuma keerraa baasin agarsiisin jedhe naaf hin deebisne sadaffaa mee Musee Abrahaamiin akkasu Isaayyaasiin mee jarri kun abbaan isaaniiti ekeleedha waan ta'aniif jara kanatti amanaa jedhe Waaqayyo daayireetti dubbate fidi jedhe wanna tamanatti maa jirtu macaafa seenaatidha. Macaafa seenaati. Sigale ay macaafni kun dheengadde Nabi Muhammad dura waggaa 4 barreeffam jette. Budaanizimiin bar macaafni warri budaanizimi jarri Krishnu viijinaa warri jedhaman bar maqaa abbaa ilma fura qulqulluu sadan tokkichaadha ni amanu jarri bar akka keette jechuudha. Taadaati jararraa fiddee kana fudhataa jirta waan jarri jedhan gabbaraa jirta. Fidiin agarsiisoo jette fideen histirii amantoota hundumaa kan jirsitti agarsiisa. Waggaa meeqa caala waggaa 1,400 caala amantiin budaanizimi warra kiristaanaa. Sigale kan kristaana kan siin jedhu kan Museeyyuu ka dursa jechuudha. Museeyyuu waggaa 1,400 dursa. Ka kumoo faayyuu jechuudha. Taada viijinuun abbaadha, Kirishnaan ilmadha, hafuura qulqulluu jira, inni nu jedhee fannifameen du'e jedhanii amanu jarri nuuf jedhee du'e kee jedhu. Taada isarraa fudhattanii isin. Kanaafuu macaafa sanatti amanuu qabda. Kanaafuu gaaffii karaa seeraa gaaffiin si gaafadhe deebisi gaaffiin koo Yesuus Kiristoos ilma Yoosef immoo ilma Waaqayyoo tokko lammaffaa namni tokko nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf abbaan isaa haati isaa fi sanyii isaa beekamuu qaba kan jedhu ragaa macaafa kee keessaa fidee agarsiisisin jedhe sadaffaa nabiyyoonni karaa dura ergaman abbootiin isaanii hayyootiin isaanii Waaqayyoo beeksiseetu itti amanaa jedheeniiti moo akkamitti fudhattanii waan sin jedhu ragaa baasitti natti agarsiise kan Waaqayyoo dubbate malee seenaa miti kan Musee seenaa barreeffame isaa akka fidee natti agarsiistu hin beekuan lubbuun si cinqeera kan Waaqayyoo dubbate fidee agarsiis jedhe kan Waaqayyoo dubbate qofa fidee akka natti agarsiistu kan hin barbaaduan. Sigale waan Waaqayyo dubbate malee seenaa namoonni barreesse miti kan hin barbaadu welcome dhufuudhaa dandeessaa yoo jiraatte banadhu maayikii yoo hin jiraanne ittiin fufa.
Okay. Na guddisi. Asirratti garuu Mubaarak yoona dhagaa jiraate daqiiqaa shanii yeroo 3-4 deebinee haasofneerraa amma mookin daqiiqaa nu gaggabaabsi maaliif isatu jalqabe waan ta'eef jechuudha. Yeroon gumee Pastor Abdo made in Timotheus. Made in Timotheus. Cufadhuti. Qoy faraan qoy. Yaa Rabbi bisaan. Soba guddaa namni kun sobe mee macaafa inni banee Luqaas waliin hin turre jedha. Namni guddaan hammana ga'u kuni soba guddaa waliin sobe mee macaafa marraa Luqaas Yesuus waliin hin turre jedhe. Sirriitti dhageeffadha dubbisa. Yaa ulfaataa Ximootiyoos, yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos, waa'ee dubbiinu gidduutti raawwatame kan namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis lakkoofsa 3. Sagaleen koo jira? Good. Anis immoo dubbii kana jalqabaa isaatii jalqabee keessa lixee yoomii jalqabe? Jalqaba isaatii jalqabee jarri hoo jalqaba isaatii jalqabanii dubbii wal dhabaan qabne jechuudha sagalichi kan jedhaa jiru. Okay. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoree waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Yes. Luqaas Kiristoos wajjin hin turre hin jenne. Inni kun isa kana. Lammaffaa Qur'aanichi ati duukaa buute Rabbi irraa buufame jedhamoo ana Rabbiitu buuse jedha. Qur'aan waa'ee nabiyyiitu haasa'uuf waa'ee eenyuyyuu haasa'uuf Rabbi irraa buufame moo ana Rabbiitu buuse jedha. Suuraa 2 lakkoofsa 1. Mee waa'ee Qur'aana kana ilaalaa. Alif harfiidha. Qubeedha. Alif, ba alif, A, B, C, isweedin. Alif, ba, alif laam miim jedhaa jira kun. Okay. Alif laam miim jechuun hiikkaan isaa maali? Ka'umsa Qur'aanicha suuraa sa'a boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Okay, lakkoofsa 2. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كن kitaabicha rabbiin biraa ta'uu isaa ilaalchisee mormiin isa keessa hin jirre. Ana rabbiin biraa hin jenne. Qur'aanni doom rabbiin biraa jedhee hammattuu keessa warri hammattuu argaa jiraattan jala kana kan jirtan hammattuu keessa kan jiru yaada isaaniiti malee zaalikal kitaabu laa rayba fiihi jedhe. Hammattuu keessa ufii rabbiin biraa kan jedhe isaaniidha. ገብቷችኋል? ይህ መጽሐፍ ከአላህ ማሆኑ ጥርጥር የለውበትም ብሎ ያለው ከአላህ ማሆኑን ረቢን ብራ ዛሊካል ኪታብ ላ ረይበ ፊህ ጀዳመለ ሚነላህ እንጀኑ አረቢ ፈሳር እንጀሩ አከነቲ በጠበጠን ቁርአን ይሳኒ ሐርከ ዋኑ ፊ ሳኒቲ በርባደን አመላላሜ ሉክ አረቢሳ ዛሊካል ኪታቡ ላ ረይበ ፊህ ሁደል ልልሙተቂን ረቢ ከንጀሩ አረቢ ረንጀሩ ogeeyyiin afaan oromootti hiitte maal goote rabbiin biraa ta'uu isaa yeraasaachon okko cammiroo qalaaqiloobbatu koono arabii irratti rabbiin biraa ta'uu isaa kan jedhu jira. Nuti qur'aanni eessarraa akka ta'e kan dubbifannee arganne eessa biraayii kan jennee qur'aana kana dubbifannee arganne taratii ta'uu isaa kan nuti arganne jechuudha. Kitaaba Phaawulosiitii fi Qur'aana wal maddii qabuun mooraalii gonkuba bariin qabdu. Qur'aanni dura dubbifnee barnuti. Sihirii namarraa waraabamee jedhee bar Qur'aanichi.
quraanatu quraana injene sihri nama biro irraa waraabdame suuraa 74 faqaala in haza illa sihru yusar خلاص هاي كان انا ما بروت جدي قريشو تاتو جدي قريش የሚባል ነገር እዛ ላይ የለም ወዳጄ ቁርአን ራሱ ስለ ራሱ ሲያወራ ደቂቃ አልቋል ቁርአን ስለ ራሱ ሲናገር ከድግምት የተቀዳ መጽሐፍ እንደሆነ አፍረጋግጦ ቁጭ አድርጎ አስተምሮታል ደቂቃ ኑሜራ እንዱማኔ ቆይ ዱማቴ ድግደሚ ለመረቲና ቢያን እንዱማኔ ደቂቃ ቶርባ ፈየደምቴት No, digdami sharratti dhaabde. Paraan, digdami sharratti jalqaban. Ilaalaan ture. Digdami sharratti. Manni daqiiqaa. Ichi fayyadame. Amma faayidaa tokko hin buusne isa dubbatti yoo fayyadame rakkoon qaba kana booda faayidaa buusuu dandeessayye. Faayidaa abbaa buusuu jiraamti deem. Abbaa bu'uuf qaba. Si faayidaa qabu. Fayyadame isa. Fayyadame rakkoon hin jiru bakka ishi. Okay. Suuraa 21. Abbaa Qur'aanichaa arganne nuti. Isin immoo Rabbi biraayi Allahun anarraa hin jenne kiyya hin jenne Allahun bar Qur'aan ofitti hin qabne isintu gar Allah qabaa jira. Look. Maal jedhani dhugumatti isaan ni jedhan Qur'aanni kun abjuu laaqamaadha. Soba inni ofirraa uumedha. Weellisaadha eenyu Muhammad weellisaadha shakashakii kookan. Yoo dhugatti jedha raajii akka warra duriitti ergameen daqiiqaa lama dhumateera. Umure kanuma jechuudha. Silazii kitaaba hundeen qabneen ati barcaafata. Ayyee galatoom. Daqiiqaa tokko naa kenna. Waan tokko isinitti hima. Innis maalinni yoo na dhagaa jiraatte mubee daqiiqaa 5 isatu jalqabe waan ta'eef daqiiqaa 5 isatu jalqabe waan ta'eef 5 koo fayyadamee achi immoo gaaffii afaanii nu goota. Waan amma tufaa oole akka inni deebisee sun taasisaa jechuudha gaaffii afaan yeroo nu goote si galee inni soba dandee akkasitti na liqimsiisu waan inni tufaa oole jechuudha. Kanaafuu gaaffii galtanii akkasi gaaffii ol gaafadha. Amma daqiiqaa 5 koo xumuradha kataraa koo xumuradha. Ati anama as keessaan bahuuti silkii biraa deema itti naafuuf taatu waajii. No. Situ tufe waan ta'eef situ arraa bu'u qaba waan tufte. Deemuun hin jiru Abdoo maafii deemu maafii roox. Waan amma tokko sumatu deebi'aa. Taa'iti waan amma dubbatti daqiiqaa 5 fayyadama achi boodan gaaffiif deebii goota. Chaarjii irra kaaduu dibata taa'e. Gaaffii na gaafattaa gaaffii afaanii daqiiqaa 5 fayyadamtee yookiin daqiiqaa 10 fudhattee gaaffii afaanii daqiiqaa 10 keessatti waan barbaade na gaafattaa. Daqiiqaa 80 si waliin haasa'uuf aanga'aadha baahilu. Obs rakkoon hin jiru amma kana akka muru daqiiqaa. Kanaaf rakkoon qabu atini naaf hin boo'ini bar arragaa baasee kunooti ilaa kunooti. Kanaafuu daqiiqaa 5 na fayyadamu gaaffii irratti haasofna san booddee gaaffiidhaan booddee haasofna tole. Ayyee amma gaaffii gara daqiiqaa kottaa fayyadamu. Wanni inni haasaadhaa ture maalinni egaa 32tti jammare 37tti dhaaba daqiiqaa 5 naalala. Paaster cufachuu dandeessu. Wanni inni haasaa oole maalinni. Okay, ati itti fufii waajii nan deebi'a. Ati itti fufii fi ebalu itti fufii hin jiru Abdoo. Dheessitee jennaan dheessitee hin jenna wallahi. Enkuutiin asii hin deemisa bara. Intina awwal zimmi erga sani ammoo suuta jedhiti haasawi. Awwal zimmi jedhi jireenya koo naaf hin jiraattu. Zimmi balestiin. Kanaaf mandara bara arabaa keessa teettee baraatee qacaramtee jiraataa zimmi balinna sa'aatii koo fayyadamee intini godha bar walii haasofnee bar. Tufaa oolan sa'aatii koo fayyadamee ስለዚህ ዝም ብለህ ቁጭ በል አወል ቃስም አፋን ከ ወልራ ካዊቲ ጫልጀዲ አምስት ማብራትን ስለተከም በነ ብቻ ነው ሶራን እና ጋፊ ዴቢ ጀነሬተር ጋፍ ተከ በደ በጋራ አመና ኦብስ ረገፈ ደቂቃ ኮ ሸነን ፈየደሜ ሙባረክ ሰምቦዴዳ ማል ጎዳ ጋፊ ዴቢት ደበራችሁ Gaaffiif deebii dalbaakkas waa barataan Paasterii al tokko itti muufan gidduu seenuu miti faraan dhiifama. Paaster cufadhaa viidiyoo keessan dhiifama kanuma jechuufan. Nama distiraakti. Maa miiti na gootarree paasterii fayyadanii maa jira hooti? Maal ta'e? Ishi timteeta namni miiti sin goone. Rakkoon hin jiru. Ayyee xumurattanii. Ayyee 33 irrattidha kan hin jalqabu jechuudha. Waan inni nuu fidaa ture waan isin ajjabu. Lukaas Wangel irratti Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Lukaas Yesuus Kiristoos wajjiniin ture naan jedhe Rabbii jedhaati. Takka barattoota isaa keessaa tokko naa lakkaa'uu danda'u Lukaasiin warra wajjiniin turan keessaati wajjiniin ture jedheellee ragaa tokko macaafa qulqulluu keessaa fiduudhaan danda'u kan inni dubbise yeroo mataa isaatti as deebisu ilaala. Maal jedha? Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame jedhe ilaali. Eenyuuf eenyu gidduutti Teefiloosii fi
Luqaas gidduutti wanta raawwatame kana jechuudha. Gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabanii duuka turan. Qopheessuun isaanii eenyu? Namoonni jechuudha warri odeessan waa'ee Teefiloosii waa'ee Luqaas. Tole jalqabanii duuka turan jedha. Tole ija isaaniiti kan argan, ija isaaniiti warra argedha jechuudha. Dubbichaafis kan hojjetan nuttis dabarsanii jedhe ilaali. Maal jedhe warra ija isaaniitiin arganii dubbichas nutti dabarsanitti jedhe ilaali. Kanaafuu dubbiin dhufeetu warra ijaan arganii jedhamee yaadamurraa nutti darbe Luqaasitti dabarsame jechuudha. Innoo maal godhe? Anis immoo dubbii kana jedhe dubbii isatti dabarsame kana maal godhe? Jalqabaa isaati jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galcheesiif caafuun gaarii fakkaatee natti mul'atedha agartee. Dubbii qoratamee dhufee isatti himame kana maal godhe? Jalqabeen tartaatti galcheesii barreessuun gaarii natti fakkaatedha. Kanaafuu wanni inni barreesse maal inni qoratee seenaadha kan barreeffame malee hafuurumti tokko ittiin haasa'e tokko hin jiru jechuudha. Kana sirriitti jala buraatii hubadhaa. Kabiraati Quraana keessatti ofiisaatti fidee suuratul Baqaraa keessatti ragaa bareedaadhaan hubee Quraanni kun jecha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ta'uu isaatiif mamii tokko hin qabu jedhe. Allahu akbar. Maarree kana miti kan barbaannu waan ati nu dubbiste kana. Innaa kaan kijiba haasaa ooltanii har'a garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaabni kun mamii hin qabu. ይህ መጽሐፍ ከአላህ ለመሆኑ ጥርጥር የለበትም። ለፈሪያም መሪ ነው። ወረ ረቢን ሶዳተን ይፍሞ ማሊ ጀናኒ ቁድዋ ሞደርን ነው ጀደ ቁርአን ኩን ሲገሌ ከናፉ ኪታብኒ ኩን ቁርአን ኩን ረቢ ብራተው ሸኪን ቀብኑ ወኒ ሲንጀኑፍ ኢሰከና ፊዳ ረቢ ብራቲ ወኒ ኑን ጀደ ማሊኒ ቁርአን ኩን አና እንጀነ ጀደ አና እንጀነ አና ጀቹን ድርቀማ ዮታቴ ሜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ዱባቱ አና ጀደ ማሊፍ እንዱባና ከድርባቱ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ሰደት ለኮፍሰ ዲግደሚ ጃራቲ ማል ጀደ ወሪ ሴና በሬሰኒ ማል ጀደን ኢሳን ገሩ ዋይ አባይ ሳንቲ ዱባቹ ኢሳሂን ሁበኔ ጀዳኒቲ ዋይ ኢየሱስ ዱባታ ጅሩ ወር ዱባታን ከናፍ ኢየሱስ ጀዳኒ ዋይ ኢየሱስ ዱባታ ጅሩ ኢየሱስ ማል ጀደ ኢልሚ ነማ ከና ጀደን ኢልሚ ነማ ከና ደከን ዱባቴኙ ኢልሚ ነማ አኒ ጀደ ማን ዱባነ ኤኙ ከነኒ ኢልሚ ነማ ከና ኤርገሙ ከረቲ ፈንፍት ኦልፈንፍተኒ ኤኙ አከቴ ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee ofiin homaa akka hin hojjenne hin hubattu jedhe. Ilmi namaa kana mukarratti fanni sodhee kan inni qubatti qabee 30% singulaariidhaan dubbate eenyudha. Maaliif ana ilma namaa kana jedhee dubbachuu dide akka ati haasoftutti yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu seerluga keessatti isa kana jedhee dubbachuun hin danda'amaa jechuudha. Lakki yoo jette moo Yesuus ilma namaa kana jedhee kan mukarratti fannifame nama biraa fannifame Yesuusin malee yoo nuun jette moo kanaan adda gallawaa tokko rakkoon hin jiru jechuudha. Kabira ragaa inni fideedhaa dubbate boqonnaa 21 keessatti kan dubbate jechuudha. Suuratul wanni keessatti boqonnaa 21 keessatti maal jedhe asirratti lakkoofsa 5 irratti kan inni fide faqaaluu jedhe ni jedhaniidha lakkoofsa 5 irratti eenyu kan jedhe bal qaaluu dhugumatti isaan ni jedhani jedhe isaan jedhan eenyudha. Jarri kun anaas gaafata gaafa daqiiqaadha nama gaafi qabtamu eenyu akka jedhanitti himta isaan ni jedhani maal jedhan quraanni kun abjulaa qamaadha lakki soba inni ofirraati uume lakki inni wellisaadha yoo dhugaate raajii akka warra durii ittiin ergame nutti haa dhufu jedhani eenyutu jedhe raajiin akka warra durii ergamanii ittiin dhufe nutti haa dhufu jedhani eenyutu jedhe jara kana amma baafta gaafiif deebiirratti jechuudha. Tole gaafiif deebiirratti baafta daqiiqaan qabaatti fufu deeqaa tokko qabda. Hayya deeqaa tokkoon qabaadhee boqonnaa 74 irratti kan inni dubbate boqonnaa 74 lakkoofsa 24 irratti kan inni haase lakkoofsa 24 irratti faqaala in haadha illaa sixiruun ni jedhe eenyu namichi jedhe kun in haadha illaa sixiruun yu'thar ka jedhe kuni quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofa kan jedhe eenyu hin jedhe jedhaa jira eenyutu jedhe in haadha illaa qawlul bashar jedhe kun jecha namaatidhaa jedhe gadi siqee immoo namichi kun basaqar wust bargit aagabaallo jedhe. Kani abidda keessa seenu eenyu kan galchuu eenyu kana dhaa deebisa amma gaaffii deebirratti inni saqara abidda jedhamu keessa galchuu eenyudha inni galu hoo eenyudha eenyutu gala maaliif gala naa deebifta inni gashu maaliif gasha naa deebifta daqiiqaa koo xumuradheera gaaffiif deebii daqiiqaa 10 kennaafiiti waan barbaade naa gaafatu. Taayimi paaster jirtu. Deebiira waajii koo. Ayyee an badaa seerichi naan galle garuu amma gaaffiif deebii kallattii itti fuftumoo daqiiqaa 5 qabu paasteriin fa'a. Ati gaafa barbaachisun hin beeka cufadhu ammaa kaariidhaati. Dubbachuun nan danda'a sin galchu. Maatu daanyaa si godhe Mubaarak hin beeka Mubaarak kennaa siin ture malee waa tokko gochuu hin dandeenyu Abdoos malee waa gochuu hin danda'u moo akkuma Muhammed Aishaa malee waa gochuu hin dandeenyu waa gochuu hin dandeenyu. Alhamdulillah Muhammad immaa jaartii isaanii malee waa gochuu hin danda'an alhamdulillah. Kanaaf luka ishee gidduu ishee amma garuu cufadhuu taa'u lamaan mari'ataa jirra waan taateef ati cufadhuu ta'a inni of danda'adha waan ta'eef jechuudha cufadhuu ta'a. Atu cal jedhika. Cufadhuu taa'ati. Ija keen hin deemu.
Cufadhu. Rabbashii suudhaa fi Wanni akkasii yaa waajii deebitu deemaatiin jira abbaa caalii walleessa Mubaarak ati qofti Farhaan jittu asooftee kaatee mi'eeti. Kanaafuu callisiisiiti itti fuutaa Asooftee erga xumuratte caliin jettu reqii kan kee kanumaa kan biroo borcuta keessa galteeti. Cal jedhee Zimmin jettu. dubbataa cal jedhee miitu qabadhee ture. Mubaarak. Ta'adaa hanga deemu waajii dubbachuu hin danda'u fakkeenyaaf. Qoy al tokko. Mubaarak Maal inni al tokko normaalii daqiiqaa kee xumurattee miti. Qoy Abduu al tokko. Daqiiqaan carras kaadillee wayii. Daqiiqaa sirreeffata. Daqiiqaa kee xumuratte min xumuranneeti. Xumuradheera amma lamaan keenya walitti Abbaa manaati ree. Mube isaan lamaan guddisiitii seera kabachiisa. Abbaa manaati ree. Daqiiqaa gaaffiif deebi'aa kaawwannu. Mube. Silazzi abbaa manaati atiin siin jedhee baran. Lakki nuti itti mata ka abbaa manaatti daqiiqaa meeqa akka barbaannu. Ndee nuti itti mata. Akka goonu daqiiqaa 10 nu kenniti kan gaafatu taraasa daqiiqaa 10 naa gaafatu. Adaraa amma wanni isiniin jedhu gaaffii gaafatee kee akkan harkaa miliqee hin deemne. Adaraa gaaffii daqiiqaa 10 kenniti waan barbaade agaatu gaafatee kee akkan buune akkanatti illee buune yoo waaqa qabaatte maqaa waaqaatiin si gaafadha. Maabiraatiinis akkas irratti hin banne maabiraata ilitiif kaffalla malee itti fufaa. Bira guddisi waajii Mube wal bira guddisiitii daqiiqaa kenniif daqiiqaa qabiif isaan lamaan wal bira guddisi walaa gaafatan. Mubaarak jirtaasa Mubaarak jara lamaan guddisiitii daqiiqaa kenniifi daqiiqaa 10 ati qabiifi mubaalarraa. Mubaarak musammaa jirtaa? Okay. Miuti eenyu narra qabe. Daqiiqaa haa qabsifnu yaa jamaa daqiiqaa eenyutu qabame abdii atuyyuu qabe daqiiqaa rakkoon qabdu. Dubbannaan dubbachuun dirqamaa cal jedhati. Qoyme abbaan manaa naasaa awwal zim jedhati. Ishi daqiiqaa qabu naaf abduu naa dubbannu tole daqiiqaa nuu qabe yookiin namni nuuf haa qabu yoo si mijanne. Okay. Daqiiqaa koo naa qaba waajii qabaa sinoo namni barbaadan qabaa. Daqiiqaa 10. Ati sa'aatii kee xumurattee taamii qooyi zim jedhi ati amma barreessaa mirga qabdaa. Laa akkan jedhan dhiifama naa godhaati ani sagalee sirratti ol kaasuun fedhu garuu wanni godhamuu qabu isin abbootii keenya waa barataa jira namni nama 5,000 sun dhaggeeffataa jira. Please al tokko suutaan daqiiqaa 5 fudhaa asumarraa waa argaara namni. Maal maa? Subhanallah. Daqiiqaa 5 keessa. Kanaafuu iyyuu amma daqiiqaan kooti. Jalqabure? Gaaffii keetti fufi. Gaaffii afaanii. Mubaarakiif hin galleefi waan isin jettan Ustaz Farhaan. Abdoo fillee hin galeenatti fakkaata waan isin jechaa jirtan. Isiniif hin galleefi Abdoo si galeera. Hin galleefi. Abdoo si galeera. Intuna Mubaarak jirtaat qoyimee Farhaan. Jira si galeera. Mubaarak qoyimee Farhaan. Farhaan mee qoy. Ngalakatiif isa ganamaa taatu jara nama maal taatan abbaan manaa jira qajeelfama sarara fudhannee haasa'u. Biraanuu qaba rakkoon hin jiru Mubaarak dirqama kuro deeqaanuu qabaa jiru akka jenne. Mubaarak. Gaaffii 10 keetti gaaffii afaanii na gaafadhu daqiiqaa 10 keessatti gaafadhuti si deebisa daqiiqaa 10 keetti gaaffii barbaadde gaafadhu ruuf Mariam. Keeyyeetu danda'ame kana booddee gaaffii afaanitti galaatti. Akkasee kana barbaanna malee saatii heeressaa ooluun. Silazii anamma daqiiqaa 5 qaba waan ta'eef Mubaarak. Daqiiqaa 10 furadhu. Ime jarana maal ta'e wanti kuni. Ante yoo afaan si qaban gara birootti si haasaa mee qoyimee abbaa manaa wajji haasa'u jira. Maalaa goonu daqiiqaa 5 qabatte. Walii gochuudha qophii qabdu moo qophii hin qabdan? Gabaabumatti. Maal? Gaaffii wal gaafadhaame waa barannaa sinirraa lafa. Qophiidha. Ayyee Abdoo gaaffii gaafattu gaafadhu isaan illee si haa gaafatan. Waa dhaggeeffanne gaaffii 10 dhumatti. Ni danda'ama Abdoo. Mubeen Keetti gaaffii barbaade. Namni biraanaa seenaa Abdoo yemmaadaa wal gaafattu waa baranna. Mubee sekendii 5 naayyamta. Nuun nu gaafataa jira maaliif siyyama keessan seenee Abboon jalli faraan paasterii ibsuu jedheen. Faraan nan estimee calli daa'imadha wanti kun bannaa taachuu biyya arabaatti erganii rakkisa. Faraan calli dhimeet. Abuus kut mee jedhime. Qophii gaafata jetti jira. Mee calli dhimee nama mee mirga walillee eegamee qoyimu. Mee waan gootanii Ustaz Farhaan. Mubaarak na dhaggeeffadhu mee Mubaarak sirritti siif hin galee fakkaata yaadni Ustaz Farhaan. Wanni jechuun jiran Abdii Muusaa daqiiqaa qabu jira daqiiqaa 10 Abdoo waan barbaade keessatti Ustaz Farhaan hin gaafadhu.
deebisee Safaraan daqiiqaa 10 keessatti abdoo waan barbaade gaafate tokko tokkoon jechuudha. Isa kanaaf amma abdii qofa hambisiiti anallee buusi abbaa caalee buusi abboo xalhaa buusi biliyooniin buusi waajii buusi. Abdoo Safaraan qofa hambisi abdii Musaadhaa hambisi kalaas achi booda namu daqiiqaa 10 daqiiqaa dhibba bahuu danda'a. Hundinuu asuma ta'a. Baay'ee qo'ee Ustaaz. Al tokko jira nama tokko hambifatu isinis nama tokko hambifatu Ustaaz Awwaliif Ustaaz Faraadii asitti hambiseen innis nama isa gargaaru tokko hambisee fi lama sidii gahuun nama na gargaaruun barbaada. Paastariin faa gargaarsa barbaadanii miti. Hin barbaadu kanaan egaa abboon hundi jara Faraadii abdoon viidiyoo as baati wal gaafadha. Itti haafufaniiti mubaarakati daqiiqaa qabiif khalaas. Ayyee. Ilaamee mubee sekeendii 5 duwwaa ammaalan dubbachuuf ture. Rakkoon hin jiru yoo bu'aa jettan. Baay'ee abdoo gaaffii barbaadde gaafachuu dandeessa seeraan. Mubee sekeendii 5 duwwaa yeroo gaaffii godhanii yeroo ragaa wal gaafatan daqiiqaan qabamaa fi deema. Ani seera kaadhaa jechuun malee waan biraan miti. Gahaan jira neetworkii kee ta'ee kan kootee hin beeku malee. Neetworkii kan eenyutu jala kee? Maaf miutii nama irratti qabu malee toronni kee sammuun qabanii isaan baqaraa duwwaa. Baay'ee. Maal gooti reen qabdee. Seera geeffatu. Seera kaawwadhaa jechuu barbaadeen. Seera kaawwadhaa yeroo ragaa wal gaafattanii daqiiqaan hin qabamaa moo hin qabamu booda wal dhabuu keessanirraa giddu gidduutti dubbiin kenname wal dhabuu irra kaadhaan seeruma kaadhaa jechuun malee waan biraan mitiiti miitii nama irratti qabana yaada nama duroobadha nama dhaggeeffadha. Baay'ee akka goonu daqiiqaa 10tti gaaffiin tokko inuma dhumataati yoo rabbi laaffise immoo 2 3 5 dhumuu danda'a. Abdoo gaaffii gaafachuu barbaadde gaafachuu mubee siin galle mee ustaasaa fi paasteraa walitti dhiisi yaadicha siin galle mubee dhiifama naa godhe. Ela yeroo fakkeenyaa fi paasterii faa gaaffii gaafatan faraa yoo ragaa baasate daqiiqaan hin dhaabata. Yeroo faraan gaaffii gaafatu paasteriin faa yoo ragaa baasatu daqiiqaan hin dhaabata. Gaaffii sirriidha waliigalaa dhuguma. Yaa isa waliyaa galanii booda namni wal dhabuurra. Laa wanni waajiin jedhe sirriidha. Gadhiistee irratti itti fufa. Ustaaz akkamitti ilaaltan waa waajiin jedhe. Inni dhaabbata ragaa baasachuu barbaanna. Fakkeenyaaf ragaa naa baasi jennaaniin amma inni baasutti dhaabdanii baasee fida. Rakkoon hin jiru. Kan koo sanis baasee fida ammasitti hin dhaabamaa jechuudha. Rakkoon hin jiru. Akkas. Yalla. Eenyu eegala Abdoo? Si kenninu moo Ustaaz Faraanii kenninu? Ajal qabu. Mirga si kennina kuno. Hayyee. Warri kaan immoo nama rabsuu dhiisaati. Namni rafamu wayii dhagaa barbaada. Bakka biraatti wal rabsaa taap koppiriin godhaati namoonni dhagahuu qabu. Guyyuutti iyya dadhabneera. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Eegali Abdoo. Galatoom. Gaafin si gaafadhu gaafii gabaabduu si gaafadha Qur'aanni. Yoo dhagaa jiraattee daqiiqaan 46 wajjin eegali. Qabamee jira Mubaarak cal jedhe argaa jirra. Eshi. Allahun an Qur'aana buuseera jedhee dubbateera Qur'aana keessatti. Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Allahu nazzala ahsana. Sagaleen kun jiru? Dhagaarta nagaama dhagaa jiraan. Yesuus. Nagaamu kan kojo. Sagaleen kun jiru? Jira dhagaa jira. I'm sorry. Irra naa deebiin dhageenya waati jetteef. Allahn Qur'aana natti buuse jedheera jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 10 lakkoofsa irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahafidhuun jedhee Qur'aana nutti buuse nutti tiksa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun gaaffii biraadha. Sun mata duree biraadha. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun mata duree biraadha naa deebisee garuu siin deebisa rakkoon hin jiru daqiiqaa keeti waan ta'eef rakkoon hin jiru. Innaa kan ofiin jedhe eenyudha? Hayyee innaa kan jedhe eenyudha jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akka seer lugaa afaan Arabiffaa keessatti waa lamaaf fayyadama. Pirulaariidhaa fi akkasumas maajistiidhaaf fayyadama yookiin litta'aziim jedhama jechuudha. Akkuma afaan Hibruu keessatti fakkeenyaaf waan tokko maajistiidhaaf nuyi jechuun maajistii fi akkasuma pirulaariidhaaf fayyadama. Akka afaan Ingiliffaa keessatti yuu jechuun nam tokkoofis dhiiraafis dubaraafis nama baay'eedhaafis nama dhuunfaadhaafis yuu jechuun akkuma fayyadamu afaan Arabiffaa keessattis innaa jechuun nam tokkoofis nama hedduufis hin fayyadama. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala innaa jechaadha ofiidhuma isaatiif. Galatoom. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira Qur'aana keessa jira wanni kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 21ffaa keessatti lakkoofsa 25 keessatti wamaa arsalnaaka min qablika min rasuulin illaa nuuhii ilayhi
أنه لا إله إلا أنا فاعبدني يا رب سبحانه وتعالى إرجموت سدرو على تاتو نوتي إرجمان كان براي ربي توك شمال كان وقال جبرهم ينجروا جنين إرجنة سين الله سيرجنة يا رب سبحانه وتعالى سورة الفاتحة كذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة الدنيا كان أبغون مالي سين إرجنة جد رب سبحانه وتعالى دبته أجمع بكون أفتح مسد تفاك كذا آية ما كذا محمد رسول الله محمد إرجما دوماتي جد نودقوم سيجورا كان أفو سيرجنة جدني رأيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جد قالتهم ديبين انجرو سببين نساء اللهون أنا وفين انجنة إنا جدة إنا إنه أكتم بيكم سنقام نجد من بيكمو إسلام نقول تسي عشان صلاة كان صلاة نكون اللهون محمد القرآن كيسات تسي عشان صلاة قويت يروسن صلاة أجججراي هاي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي صلاتني أكجران دبته صلاة سنة كيسات جل كما ربي سبحانه وتعالى سورة النساء كيستي مال جري مؤمن تطرتي صلاة يروسات صلاتني dirka ma jedhe yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbata kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aala boqonnaa lammaffaa keessatti suuratul baqaraa keessatti maal jedhe haafizu salaati wassalawaati alwusxaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessuma salaata gidduu jirtu jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala salaanni gidduu kun eenyuuna salaata asriiti jechuudha salaata fajrii ma boqonnaa 11 keessatti maal jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala inna salaata alfajri kaana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru waa'ee zuhurii moo dhaqee rabbiin subhaanahu wa ta'aala boqonnaa 21 faa keessatti waa'ee zuhuriidha dhaqee rabbiin subhaanahu wa ta'aala salaata zuhuriidha dubbate jechuudha salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24 faa keessatti yoona baasite deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbate jechuudha salaanni si hafe maaltu jira صلاة مغرب ما بدي اسمه سورة الروم بقولنا صد ما فاكس ربنا سبحانه وتعالى ما جرى صلاة قل يرو أدون سينتو في يرو أدون بعد صلاة فجر في صلاة مغربا وريت دبته يجون أدون كان سينتو في يرو أدون بعد جرى دبته كنافو صلاة شان ربنا سبحانه وتعالى القرآن كيسة دبته را كنافو جبريل عليه السلام جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة شان وقت ساعتين وفي نقرس سيدنا صحيح بخاري كيسة صلاة نشان درك ما علمنا مرات تيرا جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبته نيجرى كنافو هي صلاة ني درك مرات تيرا صلاة نشانانو انجو قرآن كيسا تكارم أرغني زوري سبي أسرى مغربا إشاي صلاة يدين ترتيب ساعة تكا أكدت صلاة كان جد تكان أرغني أكمل صلاة لدلوك الشمس سنمو أمبروها سا anyhow التادربو سورة سقلتمي توك سورة الألق لكوسة تقرى كاسي قامني غافة سنة محمد تدفع دبي سجدين قامني سن مكان إساء أيونا كته سوران سن دبتي راي سوران سن دبتو بات سوران براد في دبتي جرا أيونا كته ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي ونني دبتي مالني بكلمة كيستي كان ينسي في مكيساتي إني تكفى ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي بكون ناديك دمي جالا كوفس إبتة كوفس قلتمي لما كيستي جبريل عليه السلام تو قرآن رتبو سجد وانتف اقرأ كان جرب جبريل عليه السلام تلوفي إسان كريجل لما فا أمل ربي سبحانه وتعالى كان قرآن كان يسبرتي جبريل عليه السلام جده كان سورة بقولنا شان تمسك ديك ستدبّد كان صدفة ربي سبحانه وتعالى كان ندبّد يجودا جبريل عليه السلام كان برسوا كيستي سورة القيامة كيستي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن جري جبريل عليه السلام يرون في القرآن سارتي قراءته أكسو تري سفانا قراء دبّتات أتري وانت تفي قرآن جبريل عليه السلام ترتي في دبوسه جودا يو حديثاتين سنجت حديث رامو دبّسي في دوندا قالتومي قرآن كيسا دنبولو كنونا كندن دامني أرغني جرى سوابين إسا اللهوني مال جبريلي أني جبريلي أجده محمد سبحانه جبريلي أجده تو كل أكن دبّني أرغني جرى إنو دات كانت رفت جرين غافني